Qabsoon Oromoo eessarraa ka'ee eessa gahe? Dur qabsoon Oromoo akkam ture? Har'a hoo maaltu jira? Jedhamee wal gaafachuun ammoo waanuma jirudha. Egaa kan kana kaafnee fi qophii addaa kennaa keessatti qabsaa duraanii kan har'a lubbuun jiru Dheeressaa Roobaa wajjin marii taasisuudhaaf. Dheeressaa Roobaa miseensa woboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo ture, lolee lolchiisaa nama turee fi baddaa Oromiyaa keessatti qabsoo saba isaatiif jecha nama qaama isaa awwaalee har'a lubbuun jirudha. Egaa kaleessa eessarraa ka'e qabsoon Oromoo har'a ammoo maaltu jira? Keessattuu hoo dinqisiifannaa fi sochiin qeerroon bakka kanaan gaan maal fakkaata? Bu'uurri sochii qeerroo kunoo eessarraa kan ka'ee fi Oromoon eessarraa dhufee as ga'e kan jedhu irratti bal'inaan kan mari'annu ta'a. Egaa waa hedduu as keessatti nu kaasuu danda'a. Egaa mariin keenya yookaan qophiin addaa kanarratti xiyyeeffataa nu waliin tura. Dheeressaa anaa dhufu bagaa jiraatte. Anaa dhufu sinillee baga nagaan dhufite. Mee waa hedduu mari'achuuf deemnaa imala qabsoo duraan tureef sochii har'aas kakaasuu dandeenya. Mee achi seenuun duratti sochiin baroota sadiin darban geggeeffamee amma bakka kana geenne yoo laaltu haalli biyya keessaa amma maal fakkaata? Sochiin baroota sadan dabre kun keessa darban fincilli diddaa gabrummaa eega jalqabee bara 2015 booda haalli qabsa Oromoo akkuma mul'ataa jiruu fi akkuma biyya keessatti argaa jirru kana boqonnaa haaraatti seenuu isaati. Boqonnaa haaraa yoo jennu uummanni Oromoo duraan finciloota garaagaraa godhaa ture. Akkasuma immoo qabsoon Oromoo bifa qindaa'aadhaan qawwee kaasee bosona seenee diina irratti argite jechuun tarkaanfii adda addaa fudhataa ture. Waraana ijaaratee socho'aa ture. Bahaa fi dhihaa Oromiyaa irratti socho'aa ture. Kan baranaa kun immoo dargaggoonni biyya keessaa ijaaramanii haala adda ta'een sochii diinaa yeroo dheeraa uummata Oromoo tooftaa garaagaraatiin qancarsee maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo jaarmaa qabsoo bilisummaa Oromootiin socho'uun maqaa adda addaatti baasuudhaan barataa Oromoo, beekaa Oromoo, namoota Oromoo keessaa mataa qaban, namoota Oromoo keessaa dandeettii qabu, biyya keessaa ari'uun, ajjeesuun, hidhuun haala garaagaraatiin dararaan adda addaa ture. Akkasuma barattoota Oromoo mana barumsaa keessaa ari'aa turanii ka baratee bahe immoo dalagaan argatu barattoonni kanarraa ka'anii haalli isaan ittiiniif ijaaranii diina kana fonqolchuudhaaf harka qullaa sodaa tokko malee diina kana dura dhaabbatuudhaan afaan qawwee dhagaan salphisanii biyya sana keessatti akka uummanni Oromoo mirga hiree murteeffannaa isaa gonfachuu danda'u sadarkaa har'a ga'e jijjiirama har'a biyya keessatti dhufee hooggana isa hoogganuu uummachuu danda'e qabsoo sanaan wareegama hangana hin jedhamne kafaluudhaan kan inni kana godhe jechuudha. Hedduu dinqisiifannaa hedduullee kan argite. Sochii qeerrootii fi gootummaa qeerroo Oromoof Oromiyaadhaa egaa haala kanaan dinqisiifannee yookaan jabummaa isaanii kanaan hubannee gara haala seenaa bu'aa bayii qabsoo Oromoo akkasumas wareegama guddaa atis ta'ee jaallan kan keetti kafalaa turaniif as geettanis akkasumas seenaa mataa kan keetis keessa deebinee marii bal'aa geggeessuudhaaf mee Dheeressaa Roobaa kun eenyu? Akkasumas ammoo maqaan kun maqaa qabsoo keessatti ittiin beekamtuudha. Kan dhaloota bakka dhalootaa haala guddinaa fi akka waliigala namoota sin beekneef akkamitti ibsita Dheeressaa Roobaa kana? Ani maqaan kiyya kan dhalootaa Umar Saanii Muhammad Goobanaa Roobaati. An kan dhaladhe kutaa Baalee godina Baalee keessaa aanaa bakki ittiin guddinaan beekamu aanaa Gurraa Dhaamulee kan jedhamu kana dhalootaan hundeen kiyya immoo Qaachan Daawwee Qaachan irraa jechuudha. Kan dhaladhee guddadhee lafuma sanatti achumatti guddadhee sadarkaa adda addaa keessa darbee gara qabsoo bilisummaa Oromootti seenuurra gahe jechuudha. Maqaan immoo argitee qabsoo keessatti ittiin beekamu eega qabsoo bilisummaa Oromootti makame Dheeressaa Roobaa kan jedhu kanaan beekama. Uummanni Oromoo irra caalaa warri qabsoo keessatti wal beeknu bakka adda addaatti mana hidhaatiitti dirree qabsootirraa kaasee haga biyya amma jirru kanatti hedduun
maqamaa dheeressaa roobaa jedhu kanaan na beekan jechuudha. Egaa dheeressaa roobaa immoo umar isaanii dhaalee jechuun ni danda'ama. Baay'inaan namni maqaa dhalootaatiin si beeku dheeressaadhaan si beeka. Mee haala qabsootti makamuu fi imala qabsootti seenuun dura ammaa daangaan keessattuu bakkee dhalootaatti dhalatte dawwee qaachanis ta'ee hanga dawwee sarara sawweenaa fi bakkeeta garaagaraatti lolli akka turee fi ammas dawwee sararratti guyyaa makalee dheengaddaattis akka lolli poolisii naannoo Somaaleetiin uummata Oromoo irratti gaggeeffame har'as madda walaabu Cinaaqsan Harargee Baabbilee Mi'eessoo fi haga naannoo Mooyyalee Caamuq Booranaa fi Gujii dabalatee jechuudha daangaa kanarra lolli dhaabbachaa jiru. Mee maaluma iciitiin daangaa kanarratti lolli deddeebi'uuf dhuguma dachee Oromiyaa kana qabatanii yookaan fudhatanii ta'uufii taasisuudha moo nagumaaf tasgabbiin Oromiyaa keessatti hin argaminidha? Poolisoonni abdii illee kun maali wanni isaa iciitiin isaa duuba jiru? Inni wanti kun loloonni amma gara daangaa irratti deemaa jiru karaa keessattuyyuu baha Oromiyaatii fi kibba baha Oromiyaa akkasuma kibba irra deemaa jiru kun loloonni kun bara 1983 yeroo umrii ijoollummaatiin akka yaadadhutti yeroo Sumaalee abboo lolli jedhamu kun lolli argite jechuun sooraa biyya kana Itoophiyaa kana lolee if duba deebi'ee booda qawwee biyya keessatti hafte sanaani warri Sumaalotaa kun uummata Oromoo irratti lola garaagaraa maqaa gosaatiin banaa turan. Dheedarratti lolli xixiqqaan sanuu gosoota keessaayyuu balbala maqaa dhaamee warra ammaadiin warra akkasii jedhanii maqaa moggaasantu jira. Loloonni dheedarratti wal lolan kun xixiqqaa yeroo sana ni ture. Garuu bara 1992 booda bara 1993 jalqaba isaatirraa wayyaaneen maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhuun mootummaa wayyaanee kun naannoo Oromiyaa kana daangaalee amma lolli irra deemaa jiru kana waraana bilisummaa Oromoo dhiibuudhaaf lafa sanarraa gara argitee naannoo biraatitti gara Somaaliyaatitti biyya keessaa dhiibdee baasuudhaaf lafa sana qabachuu hawwii waan qabduuf Minority Alliance waan jedhamu kana saganteeffattee irratti bobba'aa turte jechuudha. Kana keessatti akka meeshaa basaasaatti itti fayyadamaa turte warra daangaarra qubatu warra keessattuu Oromoon duraan lammummaa guutuu kennee fi lafa isaaniitirraa godaananii dhufanii Oromiyaa keessa maandeffatanii Oromiyaa keessa qubatan warra kana ka Oromoon ufitti qabee duraan waliin jiraatu uummata Oromoo irraa addatti baaftee meeshaa itti hiitee Oromoo irraa hiikaa isaanitti hidhaa akka waraana bilisummaa Oromoo karaa sana darbe nama waraana bilisummaa Oromoo nyaachise qubsuma waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanatti eelaa haa ta'uu naannoo gaarreen adda addaa haa ta'uu madoo yookaan duubbee waraana bilisummaa Oromoo haa ta'uu akka warri kun isaanii saaxilanitti fayyadamuudhaaf warra kana fayyadamaa turte. Warri kun gaafuma sanarraa kaasanii mootummaa kanatti maxxananii mirga duraan hin qabne arganneerraa uummanni Oromoo duraan nu cunqursaa amma immoo bilisa baaneerraa mootummaa mataa keenyaa mootummaa naannoo shanii kana jalatti dahannee lafa silaa barbaannu lafa gabbataa qabachuu dandeenya. Lafa gogaa kanarraa lafa jiidhaatti siquu dandeenya. Ka jedhuun lola xixiqqaa keessattuu bara 1993 amma naannoo qaachanii gadi naannoo Gooroo Dugdaa jedhamu kanarratti hargada bakka jedhamu irratti lolli ture jechuudha. Achirratti nama Umar jedhamuu fi Haaji Sufiyaan Godaanaaf atu madaa'ee ture lola sanarratti lola jalqabee irratti jechuudha. Barri kun dhuma bara 1993 ti. Achirratti lafa sana dhufanii qabatanii haroodha bakki kun. Haroon kun haroo uumaadhaan akka dambalaa yookaan caffaa bishaan ciibsu yeroo roobni roobu jechuudha. Bakka kana qabatanii irra turuudhaaf humna waraanaatiin dhufanii lafa sanarratti lola bananii turan jechuudha. Loloonni kun bifa sanaan deemaa dhufee mootummaa wayyaanee akkuma itti milkaa'aa dhufteen akkuma daangaa sanarratti uummattoonni sunniin uummata Oromoo irratti dhiibbaa godhuudhaan sochii waraana bilisummaa Oromoo daangaa sanarra jiru daangessuu argiteen bifa qindaa'aan mootummaa naannoo shanii kana keessatti humna waraanaa humna addaa jedhamu
kan keessattuyyuu waraana bilisummaa Oromootiif waraana ONLF naannoo sanarra socho'u ittiin adamsitu hundeessitee jechuudha. Kana kan gootuuf immoo karaa tokkoon lafa Oromiyaa jedhamu kana gara fuulduraatti Oromiyaa waan jedhamu kana balleessu sagantaa waan qabduuf daangaa irraa naannoo Oromiyaa kana gara Sumaaleetiin Sumaaleedhaan gara Kaabaatiin warra Affaariin gara dhiyaatiin warreen argite jechuun akka saboota didiqqoo Banishaangul kanaan gara Kibbaatiin illee saboota umrii isaanii guutuu Oromoo wajjin jiraatan kan akka Geda'oo, kan akka Daraasaa, Sidaama, ummata argite Koonsoo kanniin ummata Oromoo irratti kakaasuudhaan loloota kana akka addaan hin cinnee fi isaanii walitti hidhatee meeshaa isaan qarqaaramee akka ummata keenya irratti dhiibbaa godhuuf kana hojjetame jechuudha. Lolli kun hundeen isaa achirraa ka'ee bifa qindaa'aa kanatti as jijjiiramaa dhufe. Dhawaatan turmana keessa humna godhachaa akkuma humna waraana bilisummaa Oromootii fi humna ONLF biyya sana keessa jiru ufiifillee waraana bilisummaa Oromoo dhiibdee warra sanaanillee waraana Ogaadin ka ONLF sanallee dhiibdee lafa sanarraa qulqulleessiteeni siviilii Oromoo irratti daran humni qindaa'e kan meeshaa hidhate kun akka meeshaa gurguddaa dhukaasu godhaa dhuftee jechuudha. Jala kanaayyuu kana goote immoo gubbaan master pilaanii fi waan garaagaraatiin akka lafti Oromiyaa qabamtu pilaanii lafa jiru ta'uu isaatu jira jechuudha. Amma dhiyeennuma kana paarlamaa naannoo bulchiinsaa shanii irratti pirezidaantiin naannichaa Abdii Muhammad Umar yookaan Abdii illeen dogoggoroota uumameef dhiifama gaafannaa rakkoolee ta'aniif dhiifama jennaa kana akka uummanni guutuun nu dhiisu kan jedhu dubbatanii turan. Kana yeroo jennu rakkoon kun akka dhalatuuf bu'uura kan ta'e humna dameetikaatti gaafatamaa dameetikaa duraanii Geetachuu Asaffaa akka ta'e rakkoo kanaaf dhiibbaa kana akka dhaqqabsiisu kan nu dhiibe Geetachuu Asaffaa jedhee Abdii illeen ifatti dubbatee ture jechuudha. Gama miidiyaattis ka deemaa jiru. Haa ta'u malee kaleessas har'as lolli hin dhaabbanne. Maal agarsiisa kun gama tokkoon dhiifama qaama nu dhiibetu wayyaaneedha malee nu ol kaanee lafaan hin lolle lafaa kaanee kanaan hin lolle kan nu dhiibe wayyaaneedha jedhaa yoo dubbatu Abdii illeen gara jalaatiin har'umayyuu lola jira cinaaksanii fi madda walaabuu fudhachuu dandeenya. Boorana irratti aanaa mooyyeleettu lolatu jira ammaan kana. Maal jechuu kun gama kanaan dhiifama jechaa gama kanaan wayyaaneen nu erginu keessa hin jirru jechaa asiin lola banuu maali? Kunini waan beekamaadha akkuma beeknu wayyaaneen yeroo biyya Itoophiyaa kana dhuftee qabattu humna waraanaatiin dhuftee qabatte. Humna waraanaatiin erga qabatte booda uummata siviiliyaansii meeshaa maleessa ta'e jaarmoota meeshaa godhattu tuulsiisii ta'e sanniin ijaartee jechuudha. Jaarmoota ijaarte sana keessa jaarmee Sumaalee kan naannoo Sumaalee ittiin isiin akka bulchituu fi qopheessite kun isa tokko. Jaarmee kunini jaraaf dalagaa wayyaaneef dalagaa ergaa jarri itti kennite raawwatuun alatti kaayyoo mataa isaa hin qabu. Amma immoo yeroo ammaatti dhiifama gaafannaa jecha afaaniin jecha lola banuun kun immoo hundeen isaa maali? Yeroo mootummaan wayyaanee kufetti gara siyaasaatiin kasaaran siyaasaa irra ga'ee mootummaa gadhiiftee uf duuba deebite kana keessatti akka kasaaraa irraa maayii keessa hin seenneef karaa waraanaatiin aaliyaansii saboota xixiqqoo kana ijaarrattee deebitee biyya kana jeequmsa keessa galchuudhaan akka naannoon Oromiyaa tasgabbii dhabee naannoon Oromiyaa sirna bulchiinsa mataasaaf danda'e qabaatee hin turre akka mootummaan federaalaa kan amma Oromoon durfamu kunilleen tasgabbiidhaan hojii isaaf barbaachisu hin hojjenne jijjiirama amma dhufe kana karaa afaan qawweetiin deebitee dura dhaabbachuudhaaf ijibbaata dhumaa godhuudhaaf kan isiin gootu ta'uu isaatti mul'ata jechuudha. Naannolee isii nama lola irratti bantu kana yoo laalte naannoo duraan madda diinagdee isii ture buufata argite jechuun isiin ittiin kontorbaandii garaagaraa ittiin buufattu ture karaa Oromiyaa argite jechuun Baaleetiin illee karaa Mooyyelee karaa argite jechuun wanni kanaan illee isuma ture karaa madda walaabuutiin illee akkas ture karaa Harargeetiin illee karaa kontorbaandiin ittiin daldalamaa ture jechuudha. Karaa qabeenyi Oromiyaa ittiin samamaa ture jechuudha. Isa kana ammallee ijibbaata dhumaa godhuudhaaf afaaniin sobaa, afaaniin nagayaa,
fudhanna amma asiin booda jijjiirama kana deeggarra jechaa nama dagsiisaa yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan mootummaan federaalaa atteenshiiniin isaa gara nagaa sanaatitti fuula deeffate ummata irratti immoo dhiibbaa karaa barbaadden godhu Oromiyaa irratti lola barbaadde banuuni akeeka isaan duraan waliin qaban ta'uu isaatti mul'ataa jechuudha. Tole egaa waa'ee daangaaf abdiillee ergaa hagana jennee amma immoo kan itti ceenu waa'ee seenaa imala qabsoo keessa turteetti ceena. Bara kam qabsootti seentee umriin kee yeroo san meeqa ta'a? Maaliif yeroo san qabsoo seenuu filatte ati? Ani akkuma kanaan durallee ibsi ani bara 1989 kan qabsootti makame akkaataan itti qabsoo kanatti makame waraanni bilisummaa Oromoo karaa baha Oromiyaa kana achi as karaa waabeetiin ce'ee karaa sarar kana keessan faantisaa aga asiin dallutti dhaabata ture. Dabballoonni karaa sanaan seenanii uummata kakaasaa turanii dargaggootas kakaasaa turanii jaarrolee maandhee qabanii abbaan keenya nama maandhee keessa ture keessaa tokko gama kaaniin immoo ittaanaa liqaambarii gandaa ture bulchiinsa gandaa jalatti yeroo kana keessa ani ganni kiyya 16 ture ganna 16 kana keessa yeroo dargiinii isa dhumaa waraana kaabarratti banaa ture sana dargaggoota qabanii gara adda waraanaatti oofaa turanii ani hojjaadhaan dheeraa waan ta'eef asoo umriin kiyyaayyuu hin ga'ini na qabanii turan waraana adda waraanaa na erguudhaaf jechuudha. Obboleessa kiyya kan hangafa ta'anii dhalateetu jira. Waraana dargiiti? Waraana dargii jechuudha. Obboleessa kiyya kan hangafa ta'anii dhalate kana marraa lama qabanii abbaan keenya kootaa ijoollee 5 qabna abbaan keenya ijoollee 5 qaba quxisuun ala jechuudha mararraayyuu. Ijoollee 5 kana waggaa maraa kootaa jedhanii yookaan nu ergu qabamnee ergamu yookaan abbaan keenya horii kafala jechuudha. Kootaa waan jedhamu sana bakka sana horii kafalee nu hambisaa jechuudha. Obboleessa kiyya kana qabanii adda waraanaa erguudhaaf yoo jedhan bakka itti nama walitti qabanirraa badee gale. Gallaan hordofanii liqoombariin gandaa yeroo sanatti egaa sirni hordofan kun akka malee waan namatti dhaga'amuuf tarkaanfataa ta'e waan gandarratti abbaan barbaade waan fedhe sirratti murteessaa sirna sana keessatti dhiibbaa irratti goonan gurbaan nama liqoombarii kanarraa qawwee guyyama adii deemee fudhatee bosona seene. Inni bosonatti galee ana obboleessa kiyya Umar ka jedhamu kan isaaf lammaffaatti jira haadha teenna horii nu qabnu hundumaa yeroo tokkotti waliin nu qabanii magaalaa Haroo Dibbee jedhamtu kanatti nu hidhan. Abbaan keenya immoo obboleessuma keenya amma qawwee fudhate kana intala namaa duraan inni kadhateeftu jira. Intala sana inni hin barbaadu jennaan warraa wajjin araaraa waan tokko waliin dubbachuudhaaf garas deeme naannoo gandaan jiru. Abbaan keenya akka silaa qabamee hidhamu isa ture qabanii nu hidhan. Nu hidhanii nama Alijii Jaarraa jedhamu kan nama fira keenyaattu naannoo magaalaa kanaa qubata. Inni eega nuti gara ji'a tokko hidhamne booda wabii ta'ee nu baase achi keessaa nu baase jechuudha. Inni immoo walumaa galatti waraana bilisummaa Oromootti dabalamee jira. Atillee eegasii dabalamee? Anillee sana booda achii baanaan kan dargii seenuu irra qabsoo Oromootti makamuun wayyaa. Makamuun wayyaa waraana bilisummaa Oromoo. Gaafas umriin kee gamta? Ganni kiyya 16 akkas akka tilmaamutti akkas hin ta'u. Sana booda qabsoo seentee jechi dheeressaa jedhamus si mogga'ee dheeressaa sababni taateef ammoo dheeraadha fa'aa jedhama. Qabsoo keessatti ammoo dheeressaa taatee meeshaa akka baasuqaa gurguddaa namni dhukaasu waraana keessa si turee jecha dhageenya odeeffannoo irra dhageenyetti. Sana irrattis akka dhukaasaa turteef akkasumas abbaa buttaa taatee hoogganaa akka turteef illee akka lolchiisaa turtes achi keessatti ammoo qabsoo keessattis akka miidhaan sirra ga'ee fi qaama kee cinaa akka gaara keessa awwaaltee har'a lubbuun jirtudha odeeffannoo. Mee seenaan sun akkam ture? Inni duraa argitee waraana bilisummaa Oromootti yoo makamtu yeroo duraa argitee waraanni bilisummaa Oromoo waraanni kamiyyuu dirree
leenjii seenaa dirree leenjii seenee eega bahee booda meeshaa manam tokko meeshaa kilaashii hidhadhee ture. Dhuma ammoo bara dargiin kufu irratti baazuqaa hidhadhee ture jechuudha. Akkaataan itti argite jechuun meeshaa waraanaa dhawaatan hidhataa ture akkas ture. Inni haalli sochii waraana bilisummaa Oromoo waraanni naannoo sanatti yeroo san argite jechuun godina Baalee keessa naannoo dalloo kanarra sosso'aa turre jechuudha. Naannoo dalloo irra sosso'aa turre. Inni eega dargiin cabeen booda wayyaanee wajjin ka walitti baanee kallattii lolaa turre. Lolli wayyaanee wajjin goone loloota baay'ee hagana jedhee argite jechuun keessattuu yeroo sanaa sii lakkaa'uu hin danda'u bara chaartara keessa jirru keessatti lola argitee dalloo magaalaa irra turetu jira, lola dayyuutti lola jira, lola haroo dumaaletti lollee jira. Loloota kana hundumarrattuyyuu argitee jechuun meeshaalee amma nagaafattu kana baazuqaas akkasuma qabadhee dhukaasee ture. Yeroo chaartarii keessaa baanullee addi bilisummaa Oromoo waraana isaa kan zoonii san jiru yookaan kutaa Baalee jiru bakka lamatti addaan qoode. Waraanni tokko Cibiraan tokko akka zoonii Harannaa fi Baddaa Baalee kana keessa ol bobba'u. Cibiraan keenya immoo Sidaamoo naannoo Booranaatti akka ramadamee bobba'u waraana sana keessan bobba'e. Yeroo sanatti yeroo nan argite jechuudha. Nama meeqa isin gaafa gara Booranaa fi Sidaamotti bobbaatan? Tilmaamatti nama 360 Cibiraan keenya nama 360 akkas hin taana jedhee yaada. Ati yoo san ga'een kee yookaan qoonni kee waraana san keessa maal ture? Yeroo sanatti ani jaala waliin jechuun abbaan saglii kennaa yoo sana finiinsaa roobaa tureyyuu itti aanaa abbaa saglii ture yoo sana darkaa sana. Lola kamirratti akkasumas ammoo bara kamii kan ammoo madoofte ati akka nam tokkotti kan madoon si dhaqqabe? Egaa sana booda egaa gara Sidaamoo as baaneen booda lolli lola hedduu irra turre. Lola karkarroo kan naannoo Oborsuutitti lollee ture. Lola sanarraa eega baane naannoo Waadaraa fi wanni irratti kan lollee ture. Lola ammallee naannoo Sokoraa ka Jiddoolaa fi argitee Haraqaldoo gidduu jirutu jira. Lola sanarratti illee akkasuma lollee achirraa Daawwaa bakka jedhamutti illee akkasuma wayyaaneen nu afaan baatee yeroo sana Qilee Algee bakka jedhamutu jira. Bakka sana meeshaan keenya kan Ooraa fi addi bilisummaa Oromoo meeshaa qabu duraan yeroo chaartara keessa chaartaran seenin meeshaan achitti tuulame jira. Meeshaa sana nu dura qabattee turte. Achi nu afaan baatee humna sanaanis achitti wal dhoofne. Humni nuti waliin baane loloota amma si himu kana gara baatii 3 fixa. Yeroo chaartararraa baanee haga Daawwaa deemnu kanatti gara baatii 3 fixnee jirra. Kana keessatti humni waraanaa kan jalaa madaa'e kan jalaa argitee namoota akka Duulabaas jedhanii jaala tokko fa'aa argitee jechuun nu jalaa madaa'ee Baddaa Harannaa keessatti Baddaa Wanni keessatti hafe Sokoraa kana keessatti namoonni hedduun immoo naannoon itti haaraa ta'uudhaan of duuba kan deebi'attu jira jechuudha. Naannoo Baaleetti kan deebi'antu jira. Namoota wareegaman argitee jechuun hagana jedhee lakkaa'uu hin danda'u. Achiin booda lakkoofsan xiqqaataa dhufnee humni waraanaa nuti waliin baane sun gara lakkoofsisaa gara 60mootatti gad dhufe jechuudha. Dhibbootarra gara 60mootatti gad dhufe. Akkamtaan nama akkamitti hir'achuu danda'e lakkoofsi waraanaa kun? Yeroo sanatti argitee jechuun namni waraanni faca'uun hin jira. Namni argitee jechuun kan madaa'e kan wareegame kan argitee jechuun dadhabee dhukkubsatee gandatti dhiifne. Kan argitee bobba'ee achumaan akkuma bobba'een deebi'uu dadhabee maaliif bakki wal quunnamtii dhaabbataa waan hin jirreef yoo karaa baamu buttaan karaa socho'an buttaa kanarra argitee jechuun lolarratti namni addaan yoo bahee lafa beekee walitti deebi'uu hin danda'u. Haala kanaan faffaca'ee bakka garaagaraatitti adda baba'ee jechuudha. Humni wal dhuunfatee ajajaa waraanaa wajjin yoo sana hafe nama yeroo sana wajjin turre keessa ajajaan keenya caccabsaa diimaa ture. Abbaa Huseen Xulaa Duubee jechuudha. Jeneraal Xulaa Duubee jennee yaamuu dandeenya. Isa sana faatu waliin turre. Humni waraanaa sun nu harkaa faffacaanaan akka bakka lamatti baanee
humni tokko baaleetti deebi'ee humni kun baajata hin qabu akka jedhametti yeroo duraan mooraa keessaa baanu hoogganni baajata qabatee Sidaamotti yookaan bakka isin jirtanitti isinitti dhufa jedhanii yaadanii turan. Haalli immoo kennataa waan hin ta'iniif akka jedhan sanatti hoogganni dhufee achitti nu qunnamee baajata silaa barbaachisu nuuf fiduu hin dandeenye. Daawwaa eegageenne magaalaa Waacillee jedhamtu tana amma karaa wanni deemu kana eegallee goofaarra tarre duuba deebine jechuudha. Karaa nutti cuftee silaa gara Booranaatti as ceena turre gara Keeniyaatti ceena turreeyyuu if duuba deebine. If duuba deebinee le'ee kana irratti nama 20tu magaalaa keessa ture. Magaalaa san dhoofnee keessaa baafnee achumaan gara Waabeetti tarree daawwaatti tarree daawwaa turre. Daawwaa irratti adda baane duuba. Eessatti reeka miidhaan sirra ga'eema? Ani miidhaan kiyya bara 1999 erga Somaaliyaa dhayinee Somaaliyaa irraa ol deebine jechuudha. Lolaaf deebitaniitiin kan dirree qabsoo irratti madoofte? Eeyyee gidduun gaappiin amma lafa amma argite jechuun haala bara 1993 kan si himaa jiru 92 dhuma isaatti aga 93ti. Kan dhahame immoo bara 1999 jechuudha. Gidduu kanaayyuu argite jechuun bara dheeraatu jira. Haalli qabsoo illee argite jechuun yeroon isaallee dheeraa. Yeroon an dhahame immoo yeroo Somaaliyaa irraa waraanaan gara biyyaatti humna waraanaatiin deebinu irratti marraa 2 rukutame jechuudha harkuma kanarra. Kanuma kan dhageenye fakkeenyaaf jalqaba irratti meeshaa waraanaa guddaa kan akka dhukaaftu kan ramadamee fi achi keessas abbaa buttaa taatee akka loltuudha ajajni sitti kenname kallattiidhaan. Sanarratti madooftee ammas akka yaalamtuuf gara Somaaliitti deebitee kan jedhamu dhageenya. Sana booda meeshaa baasuqaa kana qaamni dhukaasu humnaaf dheerinnas ka qabu waan hin jirreef waraana yoo san ture keessatti ammas marsaa lammaffaa madaan kan kee odoon fayyine akka bosona deebitee meeshaa san fuutee dhukaaftuu lolchiiftuudha ajajni si kenname. Yeroo lammaffaatiif deebitee ammas bakkuma san madoofte moo bakka garagaraatti kan madoofte? Yeroo jalqabaa amma argitee madaa'uuf deemu kana erga Somaaliyaa buune meeshaa gamtaa meeshaa adda addaatti jira. Biyya Somaalee keessa meeshaan baay'eetu jira. Meeshaan akka amma yeroo biyya keessa jirruuti miti. Meeshaa haga zuu haga meeshaa afaan afurii kana dhishikaa ka jedhamutu jira. Moortoriitu jira. Meeshaalee kana hundarrattuu leenjii adda addaa fudhataa turre. Waraanallee kanarratti leenjisaa turre. Yeroon amma jettu kunin meeshaa arganne kanatti fayyadamuudhaaf humna diinaa wayyaaniin biyya Somaalee kana daangaa bakki isiin itti dhaabbattu hin jiru. Haga Moqdishootti bakki isiin hin seenne hin jiru jechuudha. Nuti kan qubannee taa'aa turre eega Somaaliyaa gasseenne magaalaa Baydhabooti jechuudha. Magaalaa Baydhaboo sana kiiloomeetira 13 irra bakka wanni jedhamutu jira, eldoon jedhamutu jira jechuudha. Achitti waraana nurratti leenjisaa turte jechuudha. Humna waraanaatiin dhuftee achi qubattee nurratti leenjisaa turte. Humna IDDin yookaan argite jechuun isheen IDDin lolu achirratti leenjisaa turte. Yeroon nuti amma itti duullee isii achirraa dhiibuudhaaf gara biyyaatitti ofirraa ol dhiibnee lafa sana to'annee humna Somaaleetii wajjin qabannee achirraa akka nu mijjatutti gara biyya Somaalee gara biyya Oromiyaa seenuudhaaf yeroo nuti haala sana aanjeffachuuf duula goone irratti humna birgeedii tokko ol ta'u kan argitee lakkoofsaan humna nuti qabnu irra guddaa magaalaa Baydhaboo sana nurratti bobbaafte meeshaa kana yeroo jalqabaa Girnoof hidhadhee akka loltuu tokkootti miti kan qabadhe yoo sana jechuudha. Lolarratti yeroo waraana lolchiisu irratti ijoolleen meeshaa sana qabattu akka an barbaadetti akka nuti barbaannetti dhukaasuu dhabuurraa humna haaraatu ture. Meeshaa sana fuudhee ittiin loluun dirqama natti ta'e jechuudha. Osoo lolchiisu meeshaa sana fuudhee ittiin loluun dirqama natti ta'e jechuudha. Meeshaa tokko fuudhee osoo lolchiisuu ittiin lolaa ture Girnoof jechuudha. Girnoof jechuun akka afaan Oromooti matariyaasa akka afaan Amaaraatiin jedhan sana bintoof ka amma qalayii wanni bintoof nyaatu sana jechuudha. Meeshaan kun meeshaa humna muraasa tokko keessa yoo jiraate yoo sagaleen isaa dhaabate jechuudha lola keessatti. Yoo sagaleen isaa dhaabate humni diinaa lola beeku sagalee meeshaa sanaa yoo dhabe kilaashiif jedha mataa sirraa gadi hin qabatu.
Nama qabachuuf dhufa jechuudha. Haga harkaan sitti deemuun dhufaa jechuudha. Yommuu girnoof dhukaasaa jiraatte girnoof dhuka'aa jiraate sagaleen isaas golgaa waraana sanaa kennuu danda'a. Rukuttaan ati isaan rukuttulleen fageenya irratti yoo sittillee dhiyoo jiraate akka gaariitti adda baafattee dha'uu irratti waan si qarqaaruuf sochii diinaa immoo otomaatika jabaa waan ta'eef akka gaariitti sirraa mataa waan gadi qabachiisuuf isa dhukaasuun dirqama murteessaadha jechuudha. Ijoolleen dadhabnaan ati fuutee ijoolleen dadhabnaan itti seeni jechuudha. Tokko lola sanarratti ixaanan kiyya na jalaa Idris na jalaa wareegamee dura inni dhaamnaani kan argite jechuun dhaqee meeshaa san fuudhee saniin booda anillee isarratti rukutame jechuudha. Harkuma bitaa kana sa'aatii ani hidhadhee jiru irratti kallattiin sa'aatii sanarratti na dhoofte jechuudha. Anamma meeshaa san dhukaasaa Idrisiin ijoolleen kaasaa asii jedhanii kaasee yoo gassiksu achirratti na dhoofte jechuudha. Achi booda immoo lola sanaan duraa irratti illee san dura bakka amma waraana isiin itti leenjisaa turre sanatti humna waraanaa buttaa 3 dhaynee bakka sana lolle jechuudha. Dura jalqaba humna muraasa tokkootiin ganama dhaqee eela bakka isiin qabattee irra jirtu irratti dhukaasatti bane. Yeroo kana ijoollee girnoof dhukaaf ijoollee 2 qabadhee waliin seene. Yoo achi geennu mucaan tokko dhukaasa dhaabe. Mucaan kun nama aayidaa waraana keessa guddatee caccabsaa guddataa jedhaniini amala badaa qaba. Yoo lola keessatti xiqqoomallee wanni sun akka inni barbaadu ta'uufii didde dhukaasa dhaabaa jechuudha. Akkuma fedhe ta'a. Yookaan nama quuxessaa akkuma ijoolleen manaa nama quuxessitu kana amalatti ta'ee nama quuxessa. Dhukaasa dhaabee jechuudha. Inni dhukaasa dhaabnaan qawwee sanarraa fuudhee dhukaasuun dirqamanatti ta'ee fuudhee itti seene jechuudha. Sa'a tokkoof cinaa na marsitee humna garanaan seene gara mirgaaf bitaan seene ofirraa ittiftee walakkaa sanatti naan biftee nama 12 qofa jechuudha. Sa'a tokkoof eega walitti achitti qabnee walitti ofirraa dhukaase booda jaala tokkotu turee dheeressaan marfamee dhaga'ee dhufee golgaa kaaniin cabsee seene jaal dhaqqabaa roobaa jedhaniini amma Harargee lixaa kana keessa jira jaalli kun lubbuun jiraachuu isaan beeka. Obboleessa isaa Naayiroobii wal keessa waliin turre daadhii ka jedhamu. Haala sanaan sa'a tokko ol meeshaa sanaan argite jechuun ifirraa ittifne jechuudha. Qawwee 2tu ture lachuun ufumaa dhukaasaa ture. Barri kun bara 1999. Lolli kun bakka kamitti? Lolli kun naannoo Sumaalee keessa naannoo Baydhaboorraa gara kiiloomeetira 50 lafa fagaaturra Somaaliyaa keessa. Isin baay'inaan nam 12 taatan. Humni nuti achi seenne buttaa 3. Ani immoo muraasa tokko keessa seenne. Baay'inni loltoota wayyaanee yeroo isin duulanoo meeqa ta'u? Akkan shakkutti humna gara birgeedii jala ga'a. Humni yoo san naannoo san qubatee jira. Tole lola irratti ergaa harkaa dhaamtee yookaan miidhamtee madooftee booda maaltu ta'e? Achiin booda magaalaa sana humni Sumaalee kan waliin turre humna milishaa ganda mana yaaduma isaa walitti dhufe waan ta'eef humna leenjii hin qabne humni diinaa lola daqiiqaa 30 hin geennetti kaampii 4tu ture 4 to'ate kaampii keenya irra deebi'e jechuudha. Lolli ganama sa'a 5tti jalqabee haga guyyaa keessa sa'a 12 ture. Kaampii sana gadhiifnee nu marsee ture diinni akkuma jirutti gadhiifnee baanee gara tulluu tokkatu jira. Buura Kamaa jedhamtu gara tulluu sanatti baane jechuudha. Achi booda nu nama 24 madoo gara Mogadishootitti nu fuudhani. Achi mooraa dhaabaa ture jechuudha. Mooraa madootti jira. Jaal Bobbaasaa fi Jaal Meetoo tu mooraa sana keessa. Bobbaasaa Gadaati? Bobbaasaa Tulluuti. Bobbaasaa Gadaati Bobbaasaa Tulluuti. Meetoolleen isiin miseensuma waraana yeroo sana waraana keessa waggaa dheeraa waliin turre
Dubartiidha. Itti gaafatamtuu mooraa haakimaa turte. Haakima waraanaallee yeroo dheeraa turte. Hedduu nama cimtuu fi takkaa guyyaa tokkollee dhiira duubatti hin hafin kan yeroo kamiyyuu akka dhiiraatitti hidhattee akka dhiiraatitti halkanii guyyaa dhaabattee qabsoo bilisummaa Oromoo tana geggeessitu madoo kan rasaasni dha'e kan argitee dhiirri laaluu hin dandeenye kan macureen jigde kan argitee lafeen baqxe sodaa tokko malee naasuu tokko malee argitee jechuun deebistee kabdu baay'ee kan argitee dinqisiifannoo fi baay'ee itti amma lubbuun jirti meetoon lubbuun jirti lubbuun jirti eessa jirti Siyaatil jirti natti fakkaatu biyyuma Ameerikaa kana keessa amma tole oge achitti muqa Somaalee gad deebitee yaalamtee ammallee marsaa itti aanuuf lola deebite moo maaltu ta'e gasii ani rasaafni yeroo sana bakka lamatti baqaqxeena keessatti haftee harkuma kana jechuudha garaagarummaa baatii tokkoo keessatti humni dura waliin lola seenne suniin humna lama humna nuu biyyaa dhufee fi kan nuti qoriyooleetti leenjifne dabalatee humna markaa bakka jedhamutti markabaan bu'eetu jira humna kana lamaan walitti daballee aga achii deemnee jechuudha. Eessarraa dhufe humni kun? Humni kun humna Eertiraarraa dhufetu jira. Amma humni lammaffaa markaa dhufee markaa irratti buusuu hin dandeettan jedhanii gara hoobiyoo bakka jedhamutti deebi'ee hoobiyootti bu'ee humna hoobiyootti bu'ee kana anaa fi jaaldawaa dureessaa akka deemnee firrisaa walaabuu jechuudha. Humna sanaa wajjiin humna sana simannee baladdoolee dirree xayyaaraa bakka jedhamutu jira achi qabannee akka achi turru yeroo sanatti immoo Sumaaleen Huseen Ayidiit faan daddaaqanii jiran jechuudha mootummaan Itoophiyaa seenee jara bakka lama xaddaan cabsee jira ajajaa waraanaa Huseen Ayidiit illee nama Farabbadan jedhamu akka gara tokko bahee Huseenii wajjii wal lolu godhee jira warri duraan loluun kan Huseenii wajjii wal afaan dhaabatanii jiru Huseen faanis haalli kuniin baay'ee rakkisaa akka kanatti biyya keenyayyuu dhabaa jirraa isin immoo argitee haala kanaan wajjin turuu hin dandeettan jedhanii haalli rakkoo uumamee ture nuti humna kana akka deebinee humna sanaan gara biyyaa deemnu anaaf dawaa dureessaa jaal baroodaa boruu jaal hurreessaa akkasuma jaallan argitee jechuun baha oranii lixa Oromiyaa irraa dhufantu jira. Shantamii biqilaa abdii yaaddessaa jaallan kana wajjin jechuudha warra yoo sana qondaalota waraanaa ramadamnee waliin deemne keessaa jaallan kanatu ture isaanii wajjin bobbaane marsaa lammaffaa waraana kana keessatti deebi'ee ammallee argite jechuun adda waraanatti deebi'e jechuudha garaagarummaa ji'a tokkootti rasaasa harka odoo kan duraan madoofte sun siyyuun fayin istiil madaan suni majiituudha deebitee ammas dhaamte jechuudha deebi'ee itti deebi'e jechuudha lola deebi'ee harkuma sanarra irreerra cabe jechuudha asitti irreerratti cabee na dhaamee achi booda harka diinaa bu'ee jechuudha. Barri kun bara kam? Baruma 1999 baatii saglaffaa keessa. Eessatti harka diinaa kan buute? Inni dirree xayyaaraa ammas hin jedhu kana baladdoolee irraa kaanee tireellaa meeshaa wanni tiraaka guddaa makiinaan fe'an kana akka sibiilaa walitti hidhanii dheeratutu jira. Waraana isatti feenee gara tireellaa 5tiin deemne boordara qaxxaamurree karaa qallaafoorra dabarree karaa feerfeer bakka jedhamu naannoo karkarra jedhamu irra dabarree qallaafoon bira yoo geennu. Naannoon kun jechuun Oromiyaa keessa moo Oromiyaan ala? Itoophiyaa ol seennee jirra jechuudha. Seensa biyyattii jechuudha. Seensa biyyattii amma Itoophiyaa daangaarratti. Daangaarra jechuudha. Seennee kaampii waraanaa guddaatu jira. Akkasuma ammallee infoormeeshinii yeroo bobbaan keenya kun achirraa bobba'u karaa kanarra yeroo dabarru Sumaaleen reediyoo ittiin wal qunnamtu qabdi reediyoo guddaa kana reediyoo moorsii yookaan argitee taarkii jedhamee beekamutu jira reediyoon kun ganda ganda mara jira reediyoon kun akka jedhanitti jaallan dirqama itti kennanii dameen tikaa yoo sanaa
karaa waraanni keenya irra deemu irra dabru kanarra waraanni wayyaanee karaa kanarraa informeeshinaa Somaalota kanarraa argachuu waan maluuf reediyoon kun horiin kennamee fi wanni isaan ittiin tajaajilan kun kennamee fi akka cufamu jedhamee ture. Biyya namaa keessatti namni nama ajajee yookaan biizinasa namaa waan namni barbaade namaa guutee cufuu hin danda'u. Wanti Sumaaleen immoo argite BBC walitti qaba. Osoo nuti karaa deemnu yooma dirree xayyaaraa Baladdoowwan irraa kaanee magaalaa itti geennu BBC'n afaan Sumaalee dabarsuu eegalte jechuudha. Maal jedhame? BBC'n afaan Sumaalee waraanni bilisummaa Oromoo kan meeshaa addaa hidhate har'a ganda akkanaa keessa dabree gara biyya Itoophiyaatti deemaa jira kan jedhu dabarsaa ture jechuudha. Mootummaan wayyaanee kana dhagate jechuudha. Mootummaan wayyaanee immoo san duras informeeshina garaa akka nuti beekdhaboo turres duraan illee lolan irratti godhee quba qabaa humna sana immoo baadiin beelolli banamnaan ofirra ol deebisuudhaaf gara daangaatti ol deebi'ee humni inni qabu naannawuma sanarra jira jechuudha. Keessattuu kutaa waraanaa 24ffaa gara kibbaa kana turee fi 33ffaan iiziirra ture fuula sanarratti qabatee nu eege jechuudha. Nee bakka sanii odoo hin geenne wanni ansi gaafachuu barbaadu jalqaba baruma 1999 jalqabatti akkuma lolli ta'een kan itti madoofte deebitee akka yaalamtuuf ammoo Somaalee deebitee madaa kan osoo yaalamartu madaan kee ji'a tokkotti keessatti odoo siin fayyine turtii ji'a tokkoon boodatti ammas waraana deebite. Maaf haga fayyitu eeguu dhabde maaf tarkaanfiin odoo harki siin fayyine yookaan madoon kun siin fayyine waraana deebi'uun maaf murteessan fudhachuu dandeessite? Kuni filannaa kiyyan turre ani murannoon ani qabsoof qabullee osoo jiru filannaa kiyyan turre waraanni bilisummaa Oromoo ati waraana keessa yoo jiraatte seera waraanaatitti waraanni ajajamaadha. Dirqama fudhattee faashaa jiidhaa osoo dhiigni sirraa yaa'u loluuf lolchiisuun dirqama kan kee waan ta'e filannaa biraan qaban jaallanis humna sana namni murteessaa ta'e kan humna sana deemee karaan dabruu danda'u kan humna sana lolchiisee karaa san dabarsuu danda'u keessa jiraachuun murteessaa waan ta'eef jaallan sanaa wajjin ramadamee akka deemu dirqama kennan jechuudha. Rasaasaan dhaamee jira madaan fayyine madaa harka inni manceerra dhaamee rasaafni na keessa jiru yookaan madaan naa qortee miti osoo miilaa cabeellee yookaan miila hokkolaa jiraadhellee kiraanchi illee deemu yoo jiran nima deema maaliifi waraana bilisummaa Oromoo keessa naamusaa fi seera waraanaa eega baratte dirqama raawwadhu mirga falmachuutu jira malee dirqama dura mirga kan kee falmadhu ka jedhu hin jiru. Dhuguma immoo wareegamaaf baate ummata kan kee roorroo diinaa jalaa baasuuf gabrummaa sitti dhagahamte ummata kan kee irratti deemaa jirtu ka ijateetiin gartu sana deemtee aarsaa barbaachisu wareegama barbaachisu sana jaallan si biraa deeman san wajjin argamtee yoo kafalte si gammachiisa malee duubatti haftee oduu san dhageeffachuun yookaan miidhamaa fi haala waraanni sun keessa jiru dhaga'urra achitti argamuutu fiilingii yeroo sanatti ati namni kamiyyuu dirree waraanaa san yoo jiraate qabu isuma san jechuudha. Nama addaa ta'ee yookaan sana godhee osoo hin taane isuma santu nutti dhagama. Jaallanis namni biraa akka dirqamatti kennan keessattuu fuula baha Oromiyaa kana fi kibba bahaa kana hojii garaagaraatii fi keessa deemaa waan turreef lammaffaa afaan Sumaaleellee waan beekuuf sadaffaa immoo sochii waraanaa sana yeroo dheeraa muuxannoo yeroo dheeraa waan qabuuf jaallan waliin duraan dirree qabsoo turre kan akka jaal baroodaa faa rabbi isaa araaramu jaal firrisaa faa yookaan dawaa dureessaa faa akkasuma jaallan argitee jechuun lixa Oromiyaa irraa dhufan sana dabalatee koreen tokko kan duula san geggeessu kan cibraa sana fuudhee deemuun jaal mul'ataa fa'aatu jira jaal Nasruddiin Badrii Imaama jedhama amma Somaaliyaa kana keessa jira. Isaan kana fa'a wajjin walitti dabalamne koree tokko taanee deemuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Jaallan immoo nu dura bobba'an waraanaan dhaamee irraa deebi'e kanarra wajjin kan bobba'an jaal Qilxuu Aadaatii fi jaal Bultumuu Ebileeti kan argite jechuudha waraana san fuudhanii deeman.
Isa wajjin immoo lammeessaa leencootu jira. Namoota biraallee argite jechuun kan waliin jiran jaallan baay'eetu jira jechuudha. Koreen nu duraa sun ijaaramte nutis koree kana keessatti murteessaa waan ta'eef anis itti makamuun osoo madaajiidhaa qabu akka achi deebi'ee waraana sana wajjin dirree waraanaatti deebi'u dirqamni naa kenname. Okay, egaa marsaa lammaffaatiif deebitee ammas ni dhaamte waraana irratti maaltu ta'e agasiin booda? Amma lolli eegaa lola seenne kaampii diinaa tokko harka duraa eega cabsinee diina buqqisne booda naannoo nuti silaa irra deemnu karaa nuti silaa irra deemne Oromiyaa seennu kana lafti kun gara maayilii gara kiiloomeetira 300 ol jechuudha. Oromiyaa seenuuf gara guyyaa 8 haga 15 nu gaafata. Lafti kun immoo lafa gogaadha. Karaa kana gaarreen jiru bishaan jiru hundumaa diinni qabatee gubbaarraa helikopteriin jalaa lafti Sumaalee kun badhee waan ta'eef karaan barbaachisu taankiin deemuuf oraaliin deemuuf karaan barbaachisu sana keessa cabsee lafa hunda nutti hidhee nu gaadhee halkan amna deemaa bullee ganama lolatti seenna jechuudha. Dirree nama lolatti eegaltan kun eessa gaafa akkana deemtanii guyyoota meeqa? Naannoon kun naannoo Ferfeer jedhamurra tarree Karkarroo jedhamurra tarree lolaan tarree lafa kana hunda Ferfeer illee kaampii waraanaa ture dhoofnee irraa kaanee irraa argiteef duraa qabnee bira tarree Karkarroon kun illee argitee jechuun kaampii waraanaa ture buqqifnee irra tarree achi booda immoo lafa maqaa isaatuu beekee si himuu hin dandeenye lafa onaa duwwaa lafa ogaadiin kana jechuun lafa gogaa bishaan soogiddaa qofti jiru. Kan gaarreen keessa bakka darbee keessattuu gaara bishaan mi'aa qabu argatee gaara diimaa yoo jiraate yoo gaara adii ta'e bishaan soogiddaate. Lafoota kanaan alatti karaan irra deemne kallattii irra deemnu kaartaadhaan kan deemnuun alatti lafti sun kallattiin amma bakka kana jedhee si ibsuu hin danda'u. Garuu naannoo qallaaffootti dhiyaatu ta'uu isaan hin beeka jechuudha. Tole seentan ka. Eega seennee loloota kana hunda goonee diina of jalaa kaasaa erga deemne booda humni diinaa maal nu godhe dheebuun lafa bishaan argatee dheebuu dheebisa kana keessa gannu dhiisee fuula keenya dura humna taakkoo argatee jechuun nuti itti gufannu nu kaayaa humna kana yoo nuti dhoofnu humna biraa nutti jijjiiraa kaan duubaan nu duuba oofaa akka sanaan osoo lolaa deemnu jaallan amma maqaa sii kaase kun kan akka jaal dawaa dureessaa rabbisaa araaramu kan akka jaal baroodaa boruu hurreessaa ijoollee qondaalota biyya Oromiyaa keessa waggaa dheeraa qabsoorra waliin turre hedduu dabalatee gara nama 33 kan wareegamanii akkasuma immoo jaallan bakka biraatirraa nutti dhufanii waliin lola kanatti seenne miseensonni waraanaa irra baay'een namni lola irratti kuun wareegamee kuun qabamee harka diinaa seene kuun immoo cabsee argitee kan biyya Sumaaleetti deebuu danda'u biyya Sumaaleetti deebi'ee haala kanaan argitee anillee rukutamee lola ganama eelarratti argite seennee humna buttaa tokkootiin dhukaafne ganama sa'a 5 seennee haga guyyaa sa'a 11 turree sa'a 11 booda dhahame anillee harka kanaa jechuudha. Kama gaafa ji'a duraa dhaamtetti deebi'amee dha. Amma irree irraa cabe irree kanarratti cabe asirra na dhaanii irree kanatti cabe saniin booda lakkoofsi yeroo an dhaamu san nama 13 ta'e. Nama meeqa keessa? Nama buttaa tokkoo keessa. Buttaa jechuun namoota meeqa of jalaa qaba? Nama 126 ga 130 akkasin ta'an. Sana keessa madoo nama 24 qabna turre yookaan baannee deemnu. Sunniin hundi si biraa wareegamee nama 13 qofaan. Nama 13 qofaan. Ayyee eegas yoo? Achiin booda anillee hin dhaame. Dhaamnaan immoo harka diinaa seenee. Yeroo kanatti namni hagas jaallan kan kee baay'inaan si biraa wareegamuun kaawwan madaa'uun atis itti madaa'uun humna diinaa isinii lolaa ture irratti injifannoon mul'ate jira. Humna kana yeroo dura seennu humni if dagatee taa'aa jirutti dhufne ganama halkan deemaa bullee ganama subii itti dhufne jechuudha. Nama lakkoofsa hin qabne irraa ajjeefne laga bishaanii sanarraa kaafne harkaanis ka qabne jira. Ka boojinee illee jira meeshaa haga sniper ga'u irraa hiiknee baazuqaa irraa hiiknee meeshaa hedduu irraa qabannee namas lakkoofsan 25 ol ta'u irraa ajjeefne
sana booda humna naannoo sana jiru helikopteriin gubbaa gargaaramaa humna san guutuu nurra deebifte. Lafti kun immoo lafti Ogaadeen kun lafa muka jala daattu hin qabu. Mukni jiru muka gaggabaabaa xixiqqaa dha'ee diriiraadha. Kanarraan argitee oraaliin zuun irratti fe'amee jiru akkuma barbaade dhufee gommaan sirra ba'a jechuudha. Taankiin akkas meeshaa gurguddaa kanatti fayyadamteeti kan isiin argite jechuudha akka hin jirre nu goote. Nam 13 erga haftanii booda jaallan kee wajjin maal taatan? Booda ani dhahamee jaallan siin jedhu 13 kana keessallee namni 3 nam tokko narratti dhahamee achi booda hundinuu hin qabaman jechuudha. Kaafan. Harka diinaa buutan? Harka diinaa buutan. Atis eegas yoo eessa deemtan? Achiin booda ijoollee warra lubbuun hafan qabdee gara biraa dabarsitee ana achii fuuteeti namticha ajajaa waraanaa naannoo sana jiru bira na fidde nama maqaa isaallee yaadadhu nama jireenya kan naannoo sana jiru bira na fidde. Oromoodha moo dhalata nama biraati moo namni sun? Nama Amaara ta'e Tigree ta'e isaa I think nama dhalataa Tigree natti fakkaata. Hedduu na dararan achirratti maal wanni isaan na gaafatanii wanni isaan barbaadan information barbaadan. Waraanni bilisummaa Oromoo namni hagamii Somaaliyaatti akka fe'ee jiru barbaadanii nama hagamiin akka achi bobbaane kallattii hagamiin akka bobbaane barbaadanii waraana kallattii kanatti bobba'e hundaa to'achuudhaaf dhuunfachuudhaaf eenyuun faan argite jechuun reediyoo argite jechuun telegiraama akka harkaa qabu eenyu akka opereetara kenna ta'e eenyu akka waraana kana abbaa duulaa akka ta'e eenyu akka argite tikaa irra hojjetu caasan fuula keenya dura jiru immoo kan uummataa magaalaa haa ta'u baadiyyaa haa ta'u namni nuti qunnamtiif of duratti qabnu kan nuti irra qubachuuf deemnu eenyu akka ta'e gaafilee kana wantoota bu'uuraa ta'e kan argite jechuudha. Deebiftee firee gaafilee isaanii? Ani gaafilee kanneen argite wanti obvious ta'e wanni beekamaan dirree waraanaa irratti isinii lollee qabame wanti ana argite jechuun amma iccitii addaa ta'e isinitti hin jiru. Akkuma na argitan osoo dhukaasu osoo walitti dhukaafnu wal ajjeefnu na qabdan. Kana ala waraana argitee achi dhufullee hagam akka ta'e hin beeku anka waliin jiru qofa beeka. Ka fuula kiyya dura jirullee an ajajaa kiyya yookaan hoggana kiyya yoo ta'e malee ani waan irraa beeku hin qabu. Deebiin kee kanu? Deebiin kiyya kanu. Tole battaluma waraana seentanii harka dhaamte harki kun sirraa bu'e moo si madaa'e moo haalli sun akkam ta'e eegas immoo booda moo kasirraa muramuu danda'e moo maaltu ture eegas qabanii harka isaanii buute yoo yaala achi booda haga achi fuutee gaafilee kana eegana gaafatte booda sharaa makiinaa gubbaarratti fe'amu sharaa meeshaa waraanaa yoo fe'an irratti hidhan kanatu jira sharaan akka pilaastikii jira jechuudha. Sharaan kunin ho'a aduu kanaan akka bishaanii ta'ee jira. Baqee sharaan yoo qabatan jabaatu kun haga sisiitti jijjiiramee jira jechuudha. Achi gubbaarra na darbite. Yeroo kana harki kiyya asiin dhahamee ture lafeelleen na cabdee hiddis na citee jira. Kanaa gadiin gurraa ta'e. Malee sirraan buune. Madaan sun hin dhooye ka duraanii sunillee. Hin dhooye bishaan yaasuu jalqabee iita'uu eegalee halkan sana iita'ee bulee jechuudha. Walumaa galattuu sochii dhaabe asii gadi jechuudha. Haala sanaan achirraa fuutee godeena fiddee jaalbaroodaallee reeffa isaa fuutee natti fiddee na gaafatte hin beeku reeffa nama Oromoo ajjeesuu keessan hin beeka. Qabsaa Oromooti jaalbaroodaan jettu? Jaalbaroodaan ajajaa kenna ajajaa. Wareegame? Wareegame inni. Nama Oromoo ajjeesuu keessan hin beeka garuu eenyu akka ajjeeftan hin beeku. Namuma beektu jechuudha namni kun? Jaalbaroodaan ajajaa kenna waliin nama koree tokko taanee waliin deemnu. Maaf hin beeku jettee wakkachuu dandeessa? Diinni nama tokko yoo nama sadarkaa ol aanuu hooggana waraanaa tokko ajjeesee yoo beeke qulqulleeffate wanni siin gaafattuuf kanaaf yoo qulqulleeffate. Ragaa barbaade jechuudha? Ragaa qofa osoo hin taane humna sana mo'achuu waan mirkaneeffatuuf. Humna sana ajajaa olaanaa ajjeesuun miseensota waraanaa sana ajjeesuurra hooggana olaanaa yookaan ajajaa waraana sana bobbaa'u sana ajjeesuu santu
isaaniif akka injifannoo guddaatti ilaalama waan ta'eef isa sana mirkaneessuun waan hin barbaadiniif jechuudha. Battala reeffa hooggana kan kee yookaan qondaala kee wareegame yoo argitu maaltu si dhagame reewwachiisa? Baay'ee natti dhagame argite jechuun uummata Oromoo guddaa kana keessaa dhalannee uummanni kuniin osoo ka'ee birmatee argite jechuun lolatuu danda'u osoo karaa fedheenuyyuu diina isaa ofirraa dhiibuu danda'u namoonni murtaa'e murannoo isaatiin gadi ba'anii lubbuu isaanii argite jechuun bakka hin taanetti aarsaa yeroo kennan wareegama sana kafalanii immoo argitee reeffa isaa carqiin maranii fuudhanii jooniyaan maranii akka reeffa karkarroo yookaan harree ta'etti argitee baatanii lafarra harkisaa olii gadi yoo deeman baay'ee sitti dhaga'ama. Baay'ee sitti dhaga'ama. Gochaan immoo mootummaan kun yookaan argitee jechuun dhalli ilmaan Tigraay ilmaan Oromoo irratti raawwatan kan sanyii ilma namaa duguggaa sanyii ilma namaati irratti aggaammatame ta'uu isaatti sitti mul'ata jechuudha. Kun immoo yeroo tokko tokko nama sabarraa dhalate hin qabne nama biyya wayii keessaa dhalate hin qabne ta'uu isaatti sitti mul'ata jechuudha. Akkasii sitti dhaga'ama jechuudha. Keessi kan kee waan akkasiitu sitti dhaga'ama jechuudha. Garuu jarri kun nu murna xiqqaa tokko kan aaree mukatti ba'eef jecha meeshaa xayyaarrillee osoo nafini kaasanii humna waraanaa makaanaayizdiin osoo nafne waraana lafoof argitee waraana makaanaayizidii fi humna qilleensaallee kaasanii akka nuti uummata Oromooti wajji waliin qunnamne jechuudha. Akka uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo nuu lolutu nuu falmutu bosona kana keessa jira jedhee qe'ee uummanni Oromoo jiru akka hin geenneef sana dhabamsiisuudhaaf humnoota lakkoofsa hin qabne nurratti bobbaafte jechuudha. Isa sana qilleensa irratti osoo nu achi hin gahin nu hambisuun sun hedduu natti dhaga'ame. Osoo uummata Oromoo keessatti bakka uummanni Oromoo reeffa keenya argutti bakka uummanni Oromoo jiraa keenya fuudhee nu dhoksuu danda'utti osoo wareegama san kafallee natti hin dhagamu ture jechuudha. Bakka immoo uummanni Oromoo nu hin garretti akkas ta'utu hedduu natti dhaga'ame. Ergaa harka madooftee hoogganoonni hedduun jaallan kan kee baay'een si biraa wareegamanii harka isaanii buute harki kun odoo sirraan cutin dura yaala hoo argattee moo akkasumaan qabamtee maal taate gassi dhiisa moo hin hidhamte moo maaltu ta'e turtiin wanni sun maaltu ture? Bakki amma isiin nama booji'amee waraana irratti qabamee lafti kuni ka lafa isaa digirii akka sila wanniittu seenti digireedii 30 oli isaa jechuudha. Akka malee godee bakki sun godee bulchiinsa naannoo Somaalee keessa. Bulchiinsa naannoo Somaalee keessa. Godee birgeed bakka jedhamu kaampii tokkotu magaalaa irraa gara noorziitti akkana gara noorzi westiitti siqee jira. Achitti walitti qaban bakki kunini kaampii waraanaatii fi waan akka kaampanii wayiitti wal keessa jira. Achi walitti qabanii nama adda adda bakka adda addaatii fidan kana achi keessaa namni miidhamaan jiru tokko kaarasaa akka malee dha'e tokko ana tokko 50 abbaa duulaa yeroo sana kan ture innillee harki isaa irree irratti caccabee jira. Ijoolleen miseensotaallee warri gudeedarra kadhaaman harkarra kadhaaman kalafeen hin cabinni jiru. Murna dura nu dura bobba'eefi marsaa tokko cibraa nu dura seene ka jaalbultuun faa waliin seene irraa warra qabamanii fi warra nu waliin dhufe kana ka qaban bakka tokko walitti fiddee achi booda nu nama qondaalota waraanaa sana keessaa nu nama 9 nu hambifte. Kaawwan akkam godhan? Feetee gara hammarreessaa geessite jechuudha. Isin godee maa haftanii? Godeetti hafne ana biqilaa 50 anaaf 50 illee mana nu tursiiftee turte eegasii 50 fuutee deemteeniini nutti makne anaan immoo eegaa bakka tokko na tursiifte harki na iita'ee na tortore na dhooyee jechuudha. Qubbeen kun ufumaan dhooyee kun argitee iita'ee ganaan kun keessi dhooyee kun dhooyee fakkeenyaaf haguma asii deeme jechuudha.
amma jaallan biran na deebistee jaallan na biran na deebistee jaal mul'ataa faa jaalli abdii yaaddessaa jaal abbaa goojjamee xayyib jedhamutu jira akkasuma jaal biqilaa daggafaati ammallee baabbileedhaan mucaa tokkotu ture jaallan kana waliin bakka sanatti nu hambiste ijoollee warra ONLF illee gara nama 12 kan gayan achitti hambifte achi booda ijoollee warra ONLF kana nu biraa fuutee mucaa tokko ijoollee 2 qofa nu biratti hambiftee aligaadee mucaa jedhamu ijoollee naannoo godeeti mucaan suni tokko immoo naannoo dhagaa buurii inni naannoo qabri daarii abdii jedhama ijoolleedha inni jara san lamaan qofa nu biratti dhiiftee warra kaan fuutee dabarsitee ani bakka sanatti harki kiyya tortoree raammoon na nyaattee tiitii sinarraa girrisu jaallan bakka sanatti hafanii na bira turan yeroo kam lubbuun keessaa baatiif na eegaa turan. Jaallan kana keessaa mooraa waraanaa godee keessatti godee san keessatti jechuudha. Bishaan nu nama 12 ga'uuf bishaan xaasaa 2 fa'aa ol nu seensisan. Bishaan xaasaa 2 jechuun malmalaattaa bishaan amma wanni malmalaattaa wanni keessaa dhugan san. Guyyaatti malmalaattaa 2 bishaan nama 12 yoo kennamu yoo siisiin irti meeqa ta'a jechuudha. Sadarkaa nama siisiidhaan argite jechuun daa'immanii dawaa kenna sadarkaa sanatti jechuun bishaan kan nuti dhufe. Nyaanni hin jiru kan proogiraama yookaan sagantaan faxara yookaan laaqana jedhamu hin jiru. Namoota Oromoo ka bakka san turantu jira. Amma nama tokko nama Oromoo tokko nama akka malee galatoomfadhu Ammee nama jedhamu nama gaara jaarsaa Harargee kana keessa naannoo Qarsaati. Gaaf tokko yeroo an kophaa jiru sana nyaata sii fidanaan jedhe halkan dhokatee yeroo wardiyaa bahu kichinii seenee jechuun bakka nyaata itti godhan san seenee barbareef irdii walii wallaalee biddeenatti irdii godhee biddeena gogaatti irdii godhee maskooti irraan fidee naa kenna. Ganama yoo inni deebi'ee na gaafatu irdii ta'uu itti himnaan hin boo'e. Osoo sun miilleetti sii godhee sii kenne diinummaaf akkas godhe jedhan malee oromummaaf rifatee fi waa kennuuf yookaan isa qarqaaruuf akkas godhen jedhanii jedhee itti dhagahame. Namni tokko yoo saba diina keessa illee jiraate saba tokko yoo ta'e agasti akka wal qarqaara jechuudha. Nyaanni hin turre kan isaan sagantaan nuu kennan jechuudha. Maaliin jiraachaa turtarre? Gaafa fedhan firfaarii waraanni isaanii irraa nyaate humni milishaa nu eegu bakka san jiru sun irraa nyaate waliin gannaqan yeroo barbaad sunuu yoo namni akka amma siin jedhuu sun jiraate namni akka amma namaa dhukkubsatu sun jiraate firfaarii sanaayyuu fuudhee nuuf fidan yookaan immoo nuuf fidan sanaayyuu jechuudha. Haala akkasiitti ture harki kiyya tortoree raammoon nyaattee osoo jaallan sunis ija fiitiin raammoo sana argan ufumaan narraa bu'ee harka kiyya kanarraa bubu'e sana saree fi adurreen guurtee nyaatte. Qubbeen kiyya ija tiyyaan argu jechuudha. Sulee ka jedhamu jira afmee sanaaf suleen sun gaafa mana yaalaa dhaqeeti mana waraanaa achi keessa kilinika san dhaqee kiniinii mataan na dhukkubaa naa kennaa jedheeti kiniinii san dho'isaan naa kenna. Kiniiniin sun yoo liqimse sa'aa 6 bakka jiruuf hin beeku jechuun dhukkubbii natti goomsiti waan ta'eef. Yoo sa'aan 6 dhumatu dhukkubbiin kiyya bakkatti na deebi'a jechuudha. Baatii 9 ka mana keessaa gadi hin baane ka qilleensan argine ka hoo'a sana keessatti dachii jalatti achi nu owwaalte baatii 9 booda achii nu baafte jechuudha. Harki kiyya yoo siin achii nu baaftu harki namaa kun lafeen kun 2 kanaa gadi dhumee jiranarra. Lafeen kun 2 haga bakka citee kanatti foon irraa dhumatee lafeen kuniin jala kanaa morgaa
qaama namaa irratti kunoo moorgayi lafeerra yoo foon irraa dhumatu moorgaya jira miti. Moorgayi sun immoo bifa jijjiiratee gurraataa dhufe. Lafee foon irraa dhumate kun immoo garri moorgaatti gaxaanu kun diimachaa dhufe garri olaanu kun immoo akka mukni gognan agarsiisaa dhufa jechuudha. Ajaa harki kiyya ajaa'u tarii yoo jaallan sun ammas jiraatanii guyyaa tokko himan hin beeku hagana jedhee himuu hin danda'u. Tiitis narraa girrisu mana sana gurraattessee bifa jijjiiree bakka nuti keessa jirru san jechuudha. Mana hidhaa jechuudha. Mana hidhaa sana. Tiitis foon kiyya nyaatu jechuudha. Wanta narraa yaa'u san nyaatu. Dhukkubbiin natti dhagahamu immoo rabbummaan lubbuu guyyaa ofii fedhe malee hin baasuuf malee akka itti silaa lubbuun narraa bahuu dhabdellee hin beeku. Akkas ture. Bakka sanatti maaltu ture yoo jette nama abbaa daakaa jedhamutu ture. Qabsoo keessa waliin turre. Muhammad eenyu maqaa isaa yaadadhu maqaa abbaa isaati. Namni kun qabsaa nama dirree qabsoo keessa waliin turre. Yeroo dirree qabsoo keessa jirru nama guddaadha. Biyyi Somaaliyaa eega deemne booda leenjii siyaasaa waraanaa kennamu irratti haala Oromoo irra gahaa ture bara akkanaa bara Minilikii bara Tewoodiroosii wanni akkanaa Oromoo irra gahee Oromoon akkanatti haala akkanaan dhumatee haala akkanaan ajjeeffamee haala akkanaan akkas ta'e kan jedhu kana tartiiban yeroo himan mataan isaa oo'ee akka mataan naanna'u ta'e. Waraana keessaa baasanii meeshaa qabatee turuu waan hin dandeenyeef haala sanaan madoo wajjiin mooraa Qoryoollee akka qubatu godhan. Anaa gadi na baasanii godeetti achi ciisu balbala dura na kaa'anii achi taa'u ciisu isaa makiina irraa buusan arge. Nama mataan dhukkubu kan. Nama mataan dhukkubu kan. Ani bakki itti biraa deeme Qoryoolleetti. Fuula isaa keessa yoo allaalu funyaan kanallee afmusii qawweetiin akka uran in arga. Hidhii isaallee akkasuma afmusii qawweetiin uranii ilkaanis irraa cabsanii jira. Rasaasaan dhaaniin. Rasaasaan afmusii maan akkanatti diranii jechuudha. Nama mataan dhukkubu kan. Nama mataan dhukkubu kan. Namni kun mooraa san keessa mataa waan fayyaa hin qabneef yoo mooraa waraanni ijoolleen teenya qubatturraa bahe namni beeku waan hin jirreef bahee osoo deemu naannoo sakattaan isaanii jirtu kan naannoo Diinsoorii fi naannoo Beedabotti dhiyaatu kana yoo dhaqan achi ni dhaqu qabdee warri naannoo sanaa fuutee waraana Itoophiyaa kennite. Qabaniitti taphataa fidan achi. Inni mataan isaa fayyaa hin qabu yoo dhufee makiina irraa buusan natti dhufee dhaabatee na laale. Inni bakka jiru iyyuu hin beeku. Waraanni kunillee waraana maal akka ta'e illee hin beeku. Na beekee garuu akka inni duraan na beeku ani hin jiru ati dheeressaa naan jedhe. Jedheen. Maal taate harkaa naan jedhe. Waraana kanatu waraana Tigreeti. Waraana mootummaa Itoophiyaati. An dhaameen qabame atoo jedheen. Waraana kennaa miti naan jedhe jarri. Waraana kennaa miti jedheen. Waraanuma addaan baafachuu hin dandeenye sababa mataan dhukkubuuf. Sababa mataan isaa fayyaa hin qabne. Waraana kennaa miti hin dubbatinii jedheen. Saniin booda deebi'een dubbanne. Yoo jarri dhuftee maqaa isaa gaafattullee maaf na gaafattan jedhaan. Osoo maqaa isaan himatiin dhibamee dararaa achi keessatti isiin irraan geetteen achumatti du'ee lubbuun baate. Namni fayyaa mataan qabne kun qabamee dhufee achi keessatti reebamuun miidhamuudhaan achumatti bira lubbuun darbe. Achumatti lubbuun tare. Kabiraallee Aliyyi Boruu nama jedhamu ture. Namni kunillee nama dhaloota naannoo Beeltooti. Namuma haala kunoo uummanni Oromoo bakka adda addaatti faca'ee magaalaa garaagaraa keessa jiraatu kana eessaa akka isaan qaban illee hin beeku. Naannoo san dhaqanii achii qabanii fidanii naannoma godee sanatti arganii qabanii hin beeku. Achii qabanii fidanii kan wanna haasawuyyuu sirrii hin taane kan inni argite akka mataan fayyaa hin qabne beeksisu
basaasaa nama adda bilisummaa Oromoo akka mootummaa kana basaasuuf bobbaase jedhani osoo achitti tuman osoo achitti cinqan lubbuun isaa baate jechuudha. Isin biratti sunis? Dhumarra maal jedhee gaafa du'uuf deemu na yaamee waan naan jedhee atillee hattuu Nabi Muhammad illee hattuu maaliif beektaa naan jedhe. Nabi Muhammadiin ummata isaattu hattuu godhee nama keessaa baasee diinatti qarqaaree jedhe. Anallee sillee ummata keenyatti diina nutti qarqaaree asitti hattuu nu godhee du'eteena karaarra godhee naan jedhe. Namni mataan dhukkubuu kun? Namni mataan dhukkubuu kun. Tanuma dubbatee du'e jechuudha? Tanuma dubbatee du'e. Eegasiin ture. Guyyaa sanaan oolle gara galgalaatti hin du'e. Duuba baatilee kana hunda mana hidhaa san keessa mana hidhaa waraanaa keessatti kana keessa harki kee akkasitti sirraa tortoree osoo yalan argatin sirraa citee akka ati mana himtutti harka kee kana qubbiin otoo ati argitu adurreef sareensi afoon nyaattee erga dararama kana sirra ga'een booda hin carraan arganne jaallan si wajjin jiranis ta'ee atis akka yaalamtuuf hin gaafanne bulchiinsa mooraas sana eegu qaamota wayyaanee kana maaf namummaadhaan yaalamuu dhabdee maaf gochaan gara jabeenyaa kun akka namarra raawwatamuu hin danda'amne erga harka isaanii buutee jechuudha. Jarri kunin akka seera addunyaatitti sila namni dirree waraanaatti qabame tokko mirga namummaa isaa mulquun dhoorkaadha. Dirree waraanaatti eega qabamte beekamaadha. Diina isaaniiti. Yoo ajjeesan dirree waraanaa sanarratti ajjeesuudha malee eega qaban seerri qabaa mana hidhaa sana keessatti namaa godhamuu qabu achi keessatti yaalli godhamuufii qabu nyaanni dhugaatiin qulqullinni wanni adda addaa silaa achitti godhamuu qabu silaa ka seeraan ta'uu qabu. Mootummaan kun mootummaa seeraan akka seera waraanaatti yookaan akka seera mootummaatitti kan hin jirre waan ta'eef ilaalcha huumaanitii yookaan ilaalcha ilma namummaa ummata Oromootiif waan hin qabneef jibbansa hundee diinummaa ummata Oromootiif qabaniif inumaayyuu dararaan suniin akka nama bal'ina keessa jiruutti nutti akka xiqqaatetti inumaa akka itti nu tajaajilaa jiran sun akka itti nu qabaa jiran suniin akka nama bakka rakkootii fuudhanii bakka bal'oo nama kaanii dirree bal'oo keessa nuti jiraataa jirruutti akkasitti nutti haasa'u malee yaala argannee jiraannee nama taanee ummata keenyatti borbahuudhaaf kan yaalame miti. Ilaalchi isaan qaban nama Oromoo ta'e kan qaban mana hidhaa san keessatti kan isaan raawwatan maali? Tokkoffaa nyaatan si adabu. Lammaffaa hirriiban si adabu akka ittiin raafne jechuudha. Hiraartee mataan kan kee akka hojiin ala ta'u dhamaatu bishaan akka dhugdee atiin dheebuu hin baane sammuun tante waan biraa yaaduu dhiiftee yoom bishaan dhugee quufaa yoom nyaadhee quufaa yoom fayyaa tana yookaan argitee qulqullina hin jirree waan gara garaa bakka ciiftu dhabu dhukkuba yookaan yaasa kaasaan garaa argitee jechuun achirraa nama qabu kaanitti daddarbu dararama immoo argitee jechuun madoodhaan achi keessatti tortoree raamma'e kana mana fincaanii dhaquudhaaf daddarbaa nu dhiitaati kan nu geessan malee mana yaalaatti namni fuudhee nu geessu hin jiru. Nama tokkotu ture Tasfaayee nama jedhama. Wanni haakima waraanaa ture. Guyyaa 15 keessatti dhufa inni jechuudha. Namni kun Tigreedha. Yeroo dhufu nu bira dhufa. Achii na fuudhee isatu faashaanarraa jijjiira guyyaa 15tti. Nam lamatu jira ka biraa ka isa jala hojjetu. Taamiraatii fi Daawud ka jedhamu jira. Ijoollee naannoo Walaayitaa fi wanni kana warra hawaasaa kana. Hin sodaatan isaan na baasanii faashaanarraa hin jijjiiranis dawaa sanaan kennan. Haganni torbaan lama Haganni torbaan lamatti dhufutti namni biraa achii baasee kana naa godhan jiru jechuudha. Guyyaan isaan nyaata argadhullee guyyaa 15 guyyaa san tokkocha jechuudha. Torbaan lamatti.
Kanarraan jaldeessaa fi qamalee leenjisaniiti yoo bakka sana dhufu tireena irratti goosisaa turan jechuudha. Bineensa sana hedduu waan si gaddisiisu argite. Godee erga turtee booda akkam taate? Sana booda godee irraa makiinaa cabde fe'amteetti konvooyii karaa sana yoo sana sodaa jecha konvooyii hin deeman jechuudha. Makiinaan walgahee godee irraa bahee deema. Waraanni yeroo karaa darbu gara kiiloomeetira 500 qabri daarii fi achi lamaan gidduu. Makiinaa akka makiinaa manaa xixiqqoo tana cabdee daawwitii hin qabne wanni qofti argitee bodiin qofti jirutu jira. Kacheensisiin jalaarra hin jirre. Bodii sana akka killee sheelii qocaa fakkaattu jechuudha. Jalli irra hin jiru, gommaanis irra hin jiru, sheensisiinis irra hin jiru, bodii qofa. Achi keessatti sansalataan nu hidhaniiti. Ka sibiilli sun wanni hin qabne waan kabarii achi keessa waan akka ispoonjii oo'a namarraa dhoorku hin qabne kan hoo'ii makiinaa gubbaarratti makiinaa fe'amee jiru. Akkasitti nama gubu sana keessa makiinaa sana keessatti nu fe'anii. Nama meeqa isin? Nuti nama 12 turre. Eessa isin geessarree? Achi fuudhanii qabri daar nu fidan. Bulchiinsuma naannoo Sumaalee? Bulchiinsuma naannoo Sumaalee. Qabri daarii yoo nu fidanii buufata poolisaa tokko ture. Buufata poolisaa sanatti nama Abdulqaadir jedhamu, Abdulqaadir Muhammad jedhamu. Namni kun dhaloota nama naannoo Qaachanii. Biyyi Sumaalee baqattummaan ture. Maatii isaa laaluu Sumaalee irraa dhufe achi ture. Yoo gaddeebu yeroo lolaa kana keessa dhufe. Qabanii hidhanii achitti dararaa irra ga'een rakkoon garaa yaasaaf wanni gara garaa qabattee qaamni isaa hubamee sadarkaa ol jechuu hin dandeenye sadarkaa qaama isaa harka isaa bakka tokko kaasuu hin dandeenye irra ga'ee jira. Nu wajjiin fe'anii deemaniin du'uuf lubbuun keessaa ba'uu akka jirtu jechuudha. Isa san fuudhanii achiin nu biraa eessa akka dabarsan hin beeku gara biraa dabarsanii buufata poolisii sanarraa halkan tokko qofa achiin bulchanii achi fuudhanii kubbaa miilaa kubbadda akka jedhanii kaampii waraanaa jira. Kaampii waraanaa san nu geessan. Yoo achi nu fidanii mana gubbaan isaa ijaarsa hin qabne kan gidaarri moggaa lamaanii qofti dhaabatuuf balbala ittiin seenaniif ittiin bu'an qofa qabu. Mana kanatti ol nu naqanii edana fixuuf fidanii onaa gijarri kunii jedhaniiti loltuun nurratti wal jijjiiraa tura. Yoom fixan jechaaf haasa'u jechuudha. Namni kaa yeroo yoom ajjeefna jechaa sagalee akkasii dhagaa akkamitti namni akka jiraatullee hedduu argiteef waan fiilingii isaa akkana jetteellee namaa ibsuu hin dandeenye jechuudha. Harka kee jiraattee yookaan harka baatee yookaan humna qabaattee meeshaa irraa fuutee biddela achitti asootiteettu sijjeessan meeshaa irraa fuutee sila ajjeefamtee irra filattaa jechuudha. Yookaan itti dhukaaftee yookaan harkaan qabattee gara duute jechuudha. Achi nu tursiisanii achii booda torbaan tokko eega nu tursiisanii maal nu godhan achitti nyaata tortore firfaarii torbaan lamaa ol waraanni irraa nyaatee bakka tokkotti gollaa darban kana akka harreetti weetti nu beelofne ka ajaa'u kana ka paastaan keessa jiru, ka makrooniin keessa jiru, ka ruuzni jiru, ka biddeenni waxii wajjiin hafe kun itti walitti naqamee jiru kan namni dhala namaatii kennuu dhiisiiti. Ilmi namaa waan akkasiituu hin yaanne waan akkasii fuudhanii nutti fidaa turan jechuudha. Garaan nutti jira. Guyyaa 3-4 ooltee akkasumatti sanuma nyaanna jechuudha. Sana booda achirraa fuudhanii sheekoosh bakka jedhan nu fidan. Sheekooshii kana mana xiqqoo wayiitu ture. Manni kun waan akka oofisaa wayiiti. Namatti dararuuf qophaa'uuf ta'e illee hin beeku. Maskootii hin qabu. Walakkeessa oofisaa keessatti bakka maskootii hin qabne wayiiti. Fidanii achitti ol nu naqanii balbala nutti cufanii
akka yeroo fidanirraa osoo nurraa hin banin guyyaa gara sa'aa 12 guyyaan nu fidani ganama marroo nurraa banan. Yeroo isaan ganama marroo nurraa banan wanti dhangala'aan qaama keenya keessa jiru hundi nurraa nu keessaa dhumee dihaayidireet taanee jirra nu hundinuu. Oowwas waan ta'eef. O'a waan ta'eef qilleensi hin seenu hafuura baafachuu hin dandeettu. Bishaan dhuydu hin jiru bakki ofitti hafarsitu hin jiru. Yeroo ganama nurraa banan isaan ganama yaaduma isaanii nu fe'uudhaaf nurraa banan malee osoo sa'aa haga murtaa'e sanarra dabalanii kan nu tursiisaniiti hin dhumna turre. Kanarraan immoo harki kiyya na dhukkubaa, lafeen sun narra jira, foon irraa dhumee jira, tortorri isitti lagammaatti oluma deemaa jira. Akkasuma ajaa kanarraan na dheebessa, argitee bishaan qaamni kiyya dhangala'aa fixatee jira, dhiigni na keessaa dhumee jira. Egaa achiin booda fuudhanii gara dhagaa buur nu fidan. Yeroo dhagaa buur nu fidan lafa kiiloomeetira 2 ga'u magaalarraa alan nu buusan. Kophee miilarraa hin qabnu. Lafa kana isaa biyyeen lafa jiru akka barbadaa ibidda irraa bobeessanii mukni boba'ee dhumee barbadaan daaraa keessa jiru nama gubuutti dachiin sun nama guba jechuudha. Lafa kiiloomeetira ga'u sanarra nu oofan. Kiiloomeetira 2 ga'u. Sanarra nu oofanii kontineera bara xaaliyaanii fidanii achitti darban. Kan ispoonjiin keessa hin jirre kontineera kana kan meeshaan dhufu kana kan amma argitee wayiin fe'an kun hin jiraa miti. Kontineerri kun garaa keessaa ispoonjii roga isaatti galu jira. Ispoonjiin sun hundinuu keessaa duudee roga isaa san keessa homaan jiru. Waraanni isaanii gaafa achi qubate irraa sagaraa achi ba'a. Sagaraan kun tuulamee cidii tuulan fakkaata. Ka goge kun. Konteenara keessa. Konteenara keessa. Fidanii kanatti ol naqan. Isin 12. Namni 12. Fidanii achitti ol naqan. Konteenarri ni oo'a. Kanarraan katti ol naqan udaan namaa sagaraa goge. Kaleessaa dheengadda namni itti baay'illee hin jiru. Sammuun keenya akka namummaa bahuuf, fayyaan keenya akka namummaa bahuuf waan dhalli namaa namarratti raawwanne keessaa tokko jechuudha. Sayaa nurra raawwatanii bishaan nuun kennine guyyaa guutuu akkasiin nu oolchanii galgala achi nu fuudhanii Garbaasaa kaampii waraanaa Jijjigaa undergroundii nu fidan. Garbaasaa undergroundiin kun gubbaa karaa makiinaatu ba'a. Tiyuubii takkatti ol baatutu jira hafuura achiin ol baastu. Akka exhaust manifoldii kunoo makiinaa akka amma baasii kanneen tiyuubiin wanni aara baasu kun jalaanii gubbaan ol baasa argitee miti. Akkas ol baasa. Wanni inni achiin baasu sun infaalotii mana kana jalatti as jalatti namni achi jala yoo taa'u qilleensa hin qabu. Balbalti isaa kaazinaadha. Kaazi nama mallaqaa kana dhakaaf sibiila irraa tolfame argitee miti. Yoo cuftu qadee cufama. Boolla achiin yeroo gabbuutu akka nama lahadii shaqqii jedhani boolla qotan kun akkanumatti suduudan gadi qotamaa miti. Achiin eega gabbuute balbaltiin cufamti. Eegasii jala kana akka karaa baaburaa tireena jira wanni sibiilli tireen akka tireenii tolfame jira. Isa jala achi deemta. Gubbaan sibiila jalli bakki tireenii kun gara cinaa kanallee nam tokko taa'uu hin danda'u. Yoo ati teessu gidaaraa fi tireeniin suni wal bira. Qaamni kan kee ittiin teettu taa'aa kun sibiila san tuqa. Dhiphinarraa jechuudha. Cinaa kanallee akkasi. Asirraa akkanatti tarristee kuulleen garanaa fuula garana deebi'ee kuullee garanaa fuula garana deebi'ee akkasitti ta'a jechuudha. Kanarraan nama nu jalaa dhukkubee achitti garaan baasee achumatti
nurratti taa'annis. Qilleensi garri ba'uun hin jiru. Kanarraan achi keessa yoo gadi baanu kaampii waraana haaraa nu fidane ABO qabnee finnee jedhaniini waraanni achi taa'u kun namuma haaraa amma fidan itti fakkaata haaraatti nutumu haaraatti argitee rakkoo garaagaraa nurraan qabu. Garuu isin qabamtan gara ji'a 9 duraati. Ji'a 9 duraati. Isaan namuma kaleessa qabamee dhufe ka ganaa argitee jechuun giraamni ulee eeggatu akkasitti nu hubata. Ganaa qoratam, ganaa dararamnu isaanis waan silaa danda'an waan silaa godhaadhaan irratti leenjisan achitti nurratti piraaktis godhu jechuudha. Achi nu tursiisaniiti gara baatii 3 turree hammarreessa nu fidan. Hammarreessa yoo dhufnu ijoolleen amma Oromiyaa seentan. Oromiyaa seenne. Ijoolleen nu biraa fe'anii achi fidan gara nama 40 nu dura dhumtee jirti. Dhukkubumaan. Maaliin dhuman? Wanni dhumaniini daabboo giraama 15 hin geenne kaampaniin yookaan mana daabboo tokkotu kontiraata fudhatee jira. Manni daabboo kontiraata fudhate kun waan haga qubaan namni fuudhee quba isaa irratti sukkumu hagana zayita keessa buusee bokoysee lakkoofsa baay'isee makiinaan fe'ee fida. Isiisan ganama takka sii kennan laaqana guyyaa san takka kennaniif. Osoo bishaaniin jiiftee akkana dhuubdee wanti kuni giraama ittiin herregdu iyyuu hin qabu. Kanarraan nama 200 300 ga'u bishaan jirkaanii tokko kennaniif. Boomban balbala san dura dhaabata. Midhaan nurraan fe'amee kintaalli meeqaa makiinaa wal harkisu kun fe'ee Tigraay ta'u achirra. Garuu achi keessatti ilmaan Oromoo kan du'u biddeena jedhee osoo boo'u lubbuun keessaa baate nyaatan daraaranii jechuudha. Namni kun ka du'eef ka jiru qaqqabattee addaan beeyta malee beekuu hin dandeettu. Mana hidhaa keessatti. Mana hidhaa san keessatti. Hammarreessa. Namni suuraan garagalee bifti isaa jijjiiramee namuma duraan beektu kana wallaaltaa jechuudha. Maaliifii nama kana ka beektuun duraan kan nama ta'uu beektuniin yoo suuraan isaa foon qabaatee bifti isaa nama fakkaatti beekta. Qaamni namaa kun yoo foon irraa dhumu lafeen kun eenyu akka ta'e iyyuu ni wallaalta. Namuma bakka inni ciisu sana abaluutu duraan achi ciisaan beekta malee namuma duraan beektu kana eenyu akka ta'e hin beektu yoo bakka wal jijjiire jechuudha. Akkas ta'uudhaan namni 73 nurratti eegan achi ga'e jechuudha. Eegan achi ga'e nam 33tu du'e. Namni 40 nu dura du'e. Hammarreessa keessatti. Hammarreessatti. Nam 34 fi 5 ta'a silaanis. Eega sadarkaa sana geenne humni bakka sana eegu guyyaa irraa namni du'u 5-6 waan ta'eef yoo gireedariin owwal namnummaan hafeeyyuu hundinuu laayina qabatee jira namni dhumuuf. Hundinuu laayina qabatee jechuudha. Baay'inni nama meeqa achi keessa hidhamee ture? Nama gara 270 wayirra guddaadha. Jechuun Oromoo fi akkasuma Somaalee warra Sidaamaa jira. Sidaama keessaa nama 13 waliin ture nama 4 dirree waraana adduuti. Sanirraa hanga tafte hundinuu mana hidhaa dhumtee buchee 2 maqaan buchee lachuu maqaan buchee jara san 2 qofa tafe. Sidaam. Kun hundinuu achuma keessa dhumte. Nam 13 waliin bobba'an isaan waraana sana keessa jechuudha. Jaarsi galfatoon natti dhahamee. Galfatoo feeqaa? Galfatoo feeqaa. Isatu geggeessee. Adda bilisa baasa Sidaamaatiin. Sidaamaa sana jechuudha. Waliin bobbaatanii turtan Waliin qabsoo? bobba'an. Nam 13 qofa ture yoo sun. Buchee 2 qofatu buchee jedhachinuu jara sallachuu maqaan buchee jara 2 qofatu jarri kun hundinuu dhumte. Hammarreessa keessa gam turtarree?
Hammarreessa keessa ani baatii 3 caalaan turre. Baatii 3 caalaan turre. Erga akka ammas hin jedhu kana namni hundinuu dhumatuudhaaf tartiiba qabatee hundinuu uf wallaalee jarri nama gabbaaftee bishaan mana fincaanii geessitu, nama hiriira seensiftee nyaata kennituuf, nama alatti baaftee tumtu yoo dhabde namoonni kun dhumuuf deemanii haala kanaan namoota kana nuti awwaaluu hin dandeenyu gireedarii nuu fidaa jettee gaafatte. Waraabessi cabsee kaleedhaan ajaa namni ajaa'u asuma nu biratti namuma kilaasii kennu waliin jiru nyaachuu jalqabe. Manuma hidhaatti mana hidhaa sana keessatti mana garasiin cabsee mana barumsaa dulloome. Kan wanni isiin argitee jechuun kaampii sana keessatti kan bara dargii isiin itti fayyadamtu malee manni kun mana akka mana hidhaati miti jechuudha. Ruumiidhaan itti nama ol naqan kun. Ala kanatti immoo mucattii ijoollee durbaa 2tu ture. Ijoollee tan ala kana itti taphatan. Lachinuu ulfooftee jirti. Manuma hidhaa sanitti. Mana hidhaa sanatti. Loltoota wayyaanitti kana godha. Loltoota wayyaanitti kana godha. Rooba, qabbana, aduu, balbala sanatti akka sareetitti nutti olin naqan fuudhanii mana biraan geessan balbaluma san ciisan achi balbaluma sanatti wardiyaan wal jijjiirtutti taphatte. Waan nama gaddisiisu jechuudha. Keessaa immoo mucattiin takka hojjettuu waraana isaanii dalagdee jiraachuudhaaf waraana achitti ramadame qabri daharitti ramadame sana wajjiin achitti biddeena baasuuf achi dhayxeetu sababa hojjettuu biraa dhalootan Sumaalee taate wal lolteef abaa'oo jedhaniini maqaa itti moggaasanii isii achii baasanii nutti dabalan jechuudha. Mucattiin takka immoo Faaxee ijoollee wallooti dirree waraanaan wajjin turte dirree waraanaati irraa qabamte buttama kiyya keessa turte illee akkasitti itti taphataa turan jechuudha. Amma lubbuun jirti shamarran suniin. Gaafa baatuma jirti beeku amma jiraattu kaan. Kanatti ture sana booda Polish Commissionarri yeroo sanaa dhufee akka gadi nu yaasan bakka namni ciisu sanallee jijjiiranii afaa wayiillee fidanii nyaatallee jijjiiranii biddeenni magaalaa Hararitti tolfamee dhufee doktoroonni mana barumsaanii mana yaalaa adda addaatirraa ramadamanii Finfinnee irraa Hararirraallee namoonni voolentarii godhan argitee namoonni adda addaa Oromoo ta'an kawaatti dhagaman sanuma keessa nu qarqaaruudhaaf dhufanii yeroo fidanii bishaan itti naqan nam 6 keessa achuma lubbuun baate. Beelumarraa moo? Duraanuu du'aaf sadarkaa biraarra kan jiran bishaan itti naqamee qaama isaanii bishaan tuqeennaan qabbantummaan suni oromistee qaamni isaanii reezistaansii waan hin qabne du'an. Dhaabaa jedhanii dhiquu dhiisanii torbaan tokkoof nyaata jijjiirame sana kuduraa waan akka fuduraa horii illee qalanii maraka itti godhanii akkasitti jijjiiranii achii fe'anii bakka Red Crossiin jirtu nu fiduuf nama sana jijjiiruu qaban jechuudha. Akka bayyanatu gochuu qabu. Akka bayyanatu godhu. Nama kana immoo Red Crossiin gaafa inni qabamee godee dhufu argitee turte. Deebisanii jalaa dhoysan. Amma immoo deebitee ijoolleen ta waraqaa dhoysitee farkaa qabdu jira. Deebi'anii immoo bakka Red Crossiin itti nama kana argitu zuwaay fiduudhaaf nama kana fiizikaalii nyaatee xiqqollee taatu bifti jijjiiramuu qaba. Haala kanaan irra dalaguu qabna jedhanii aga tokko fooyyessanii otoobisii fe'anii achii otoobisiidhaan fe'anii zuwaayitti nu buusan jechuudha. Amma Hammareessaa keessa hagam turtanii nama meeqaan ammoo baatuu dhuftan Hammareessaa irra? Amma lakkoofsa qulqulluu yaadadhu nama gara bifa walii galaatiin namni suni nama 370 lakkaa'amu keessaa nama 250 caalleetu hafe. Turtii Hammareessaa hagam turtanii booda gara baatuutti kan dhuftan?
akka kiyyatti hanga baatii 3 caalu baatii 3 caalaan. Barri sun bara kam? Bara 2000 seensa isaa keessa jechuudha. Baatuu dhuftan? Baatuu dhufne baatuu yoo dhufnu mooraa sana keessa hidhamtoota keenya kan waggaa dheeraa hidhamantu jira. Hidhamtoonni kunniin mooraa bakka lamatti baasanii jiranii akka waliin qunnamne. Waraqaa nuu darban duuba achirraa waraqaa nuu darbanii qormaata isin irratti geggeessu asitti waan akkanaa afaan dubbatinaa waan akkanaa afaan jedhinaa ragaa walirratti hin bahinaa muuxannoo qaban isaan waggaa ganaa kana guutuu bara 1992 irraa kaasee aga 2000tti waggaa 8 waggaa 9 kana jaallan kun mana hidhaa jiran. Muuxannoo waan qabaniif waraqaa adda addaa darbiirraan nuu darbanii akka nuti qormaata asitti poolisiin seeran kaampii waraanarraa amma kaampii poolisaa nu fidanii jiranii harka poolisaa seenne jechuudha mooraa waraanarraa yookaan kaampii waraanarraa gara isin nu jijjiiranii ganaa qorannaan haaraan isin irratti geggeeffama seenaa dubbee keessanii ganaa isin gaafatu wanni isin amma yaadni isin amma kennattan kuni mana murtii deemaa. Waan kanarratti of eeggannaa godhuu qabdanii tokkoon keessanillee walirratti ragaa isin baasanii walirratti ragaa akka hin baane nuun jedhanii gorsa garaagaraa nuu kennan jaallan nu dura turan suni karaa kanaan nu qarqaaran jechuudha. Amma nuti ijoollee silaa jirtu yaada kana himnee fi namni hundinuu yaada kana dhaga'ee akka jecha isaa yeroo kennuuf eeggatu qoratamuun dirqama namni hundinuu ni qoratama harka poolisii jirra. Namuu galmee mataa isaa qaba garuu waan yaada tokko irratti akka namni hin kennanne tokko irratti dhiibbaa akka hin goone waa'ee hoogganaa waa'ee jaarmaa waan adda addaa gaafatamnurra akka of eeggannu argite jechuun kanarratti wal gorsine as keessatti immoo miidhamni hammarreessatti nurra ga'e bakka biraatti nurra ga'e suni namni 25 ga'u TV'n qabamee jira. Sadarkaa biraatirra jira. Warri Reed Kiroosii akkuma achi geenneen dhufanii kana adda baasanii warra haala kanaan dhibame mooraa kana keessatti mana biraatti adda galchanii tajaajilli akka godhamuuf godhanii ana waliinuyyuu nama 15 ga'u madootu jira kan miidhame akka yaala Finfinnee deemnee achitti Finfinneetti yaala argannuuf nu gaafatanii an sana keessa akka Finfinnee deemu carraa argadhee Finfinnee deeme jechuudha. Haala akkasitti turee Finfinneetti yoo mooraa haaraa bakka itti nama haaraa fidan galchantu jira. Achi yoo nu fidanii Oromoota warra Maccaa Tuulamaarraa jaarrolee hidhamantu jira. Akkasuma ammallee Raabii Huseen faa Gaaddisaa Bulta'uusaa faa Ashabiroo Chook amma dheengadde interviyuu fudhan tokko dhageettuun beeku isa faa namoota baay'eetu nu dura achi ture. Namoonni kun Maama Waadoo faa Jaarsa Bayyanaa Ballisaa jaarroleen kunniin mooraan isaan jiran mooraa nama haaraatti galchan jiran. Mooraa kanatti duuba nama keenya zuwaa irraa dhufu kana hin beekan isaan akka miseensota waraanaa ta'an akka namoota firri gaafatu hin jirre ta'an ni beekanii yaadallee nu qarqaaranii ofillee nu bira dhaabatanii bakka ciisaa irratti illee koree mana sirreessaa sana keessatti kunoo doboqaa jedhanii yeroo namni alaa dhufu sana nama fayyaa qabu fayyaa hin qabnellee itti ol haran bakka itti ol harantu jira jechuudha. Achitti ol haran sana akka xiqqollee taatu bakka yoo gara mataa gara gidaara gara galtee ciifte bakka irraa maayyii mishaa nama argateedhaati. Achuma Finfinnee mattuumu mana hidhaa san keessa bakka ciiftu sanatti yeroo ciisa sii kennan bakka ciisaa sii kennani walakkaa karaa namni yaa'u kana keessa argachuurra qarqara kunoo gidaaratti mataa gara galtee darbii kanatti mataa gara galtee yoo ciifte irra filatamaa jechuudha.
xiqqoo namni sirra hin deemu yookaan immoo namni mana fincaanii bahu namni haala garagaraatiif socho'u sirra deema miilumaan sirra hojjetaa sirra deema jechuudha. Kanaanuu immoo nama sirna hin qabne kana karaarraa guuranii achuma walitti ol haran waan ta'eef rakkoo qabaatte nama dadhabaa taate haala adda addaatiin miidhama keessa jiraatte namni si hubatu hin jiru. Akkuma fedhanitti si dhidhiitan. Egaa isaan sunillee aga tokko achirra nu qarqaaranii mooraa sana keessatti xiqqoo bayyanannee qilleensi illee bakka irraa dhufne irra xiqqoo jijjiirama waan qabuuf xiqqoo wayyaa ture jechuudha Finfinneetti akka. Mana hidhaa kamiin akka Finfinnee sun? Yoo sana Karchallee bakka Alambaqqaa jedhamu kana bira mooraan Karchallee jedhamu guddaan jira. Karchalleen kun galma Afrikaatiin akkana wal bira jira. Qeeraa jechuudha bakki kun bakka Qeeraa sana bira dallawuma Qeeraatitti dhaabata Karchalleen kun. Achirraanoo? Achi booda ani achi ciisee hikimnaaf baallama Xuqur Ambassaa eeggachaa ture. Xuqur Ambassaa baallama osoo nan gahii yeroon gara waggaa tokko jala ciise. Achi booda 2001 carraan na gahee akka ciisu gaafa guyyaa wayyaanee keessatti rakkoon uumamee Yoonaatan Faam biyya keessaa bahan guyyaa sana guyyama sana reediyoo fi televezyiiniin isaan himaa oolanii Kinfee Gabramadiin du'e jedhanii isaan himaa oolan guyyaa sana seenee hospitaala jechuudha. Isaan keessas rakkoo jira hiriira wayiitti ture Finfinnee keessaa jeequmsa sana keessa anillee achi galee carraa harki kiyya waggaa tokkoof wayi akkasitti dararaa fi wanni keessatti cinqamaanii ture. Narraa muramee opereeshinii argadhee akka qaamni narra du'e suniin haqni narratti hafe jechuudha. Karaa immoo nyaattee narraa bubu'e malee kan narratti hafe ka foon irraa dhuman sun lafeen sun akka narraa cituuf carraa gaafas argadhee opereeshinii ta'e jechuudha. Achi booda manuma hidhaa sanatti gad deebine achitti deebi'ee achi ture. Osoma sanaan jirru hidhamtoota Zuwaayee gadhiifnaa jedhanii gannu deebisan. Zuwaayitti ganna deebisanii nu nama 101 keessaa nu hambisanii warra kaan gadhiisan. Maaf isin hambisan? Nu warra 101 kun qondaalota waraanaa, leenjiftoota waraanaa, ajajoota olaanoo warra kana keessaa cokanii hambisan. Haala sanaan nu hambisanii eega nu hambisanii waggaa tokko nu tursiisanii waggaa tokko sana keessatti nutis nyaata dhaabnee fincila garaagaraa goonee mana hidhaa sana keessatti akka yookaan mana murtii nu dhiyeessan akka yookaan dhimmi keenya beekamu. Haga yeroo kanatti mana murtiin dhiyaanne? Mana murtiin dhiyaanne faayiliin nutti banames hin jiru. Namni abbaa kanaa hidhee nu gaafatu hin jiru achuma xor naqaniituma akkuma horii nu eegan malee wanti nuti irra jirru hin jiru. Kana nuti amma yeroo nuti gaafannu iyyannaa garaagaraa yoo galchinu yoo nuti itti barreessinu waan nuun jedhanii Adaamii Tulluutti barreessaa dhimmi keessan Adaamii Tulluu harka jira. Yeroo kaan immoo dhimmi keessan federaala jira jedhu. Yeroo kaan caffee Oromiyaa jiraa nuun jedhu. Kaarkaanu qabu jara ammoo federaala keessa iyyuu Tigiroota namni bakka sana eegu namni biraatu keessa hin jiru. Akka sanaan waggaa tokko eeganu tursiisanii nuti fincila goonee fincila sana keessatti illee miidhaa guddaan nurra ga'ee harka kana deebisanii ammallee gaafsan nutumanii harka kana na cabsanii turanii. Irreematti deebi'ee mana hidhaa san keessatti cabee ture. Ammallee lammaffaa deebi'ee Finfinnee riifarii deebi'ee Finfinneetti naa hidhanii waggaa tokkoon booda carraa mana hidhaatirraa bahuu argadhe jechuudha. Gara 2002 bara 2002 baatii
Akkan shakkutti baatii saglaffaa keessa. Akkamitti dhaaba'uu dandeetta? Amma eega nuti fincila sana goonee booda caffee Oromiyaa irraa namni dhufee nu dubbisee faayiliin keessan caffee Oromiyaa gahee jira. Caffeen Oromiyaa gara fuulduraatti waa'ee dhimma keessanii itti irra dalagaa. Yeroo sanatti Juneediin gara aangootti dhufee jira. Sagantaa mana hidhaatirraa hidhamtoota Oromoo maqaa ABO'tiin ABO karaa agarsiiftan ABO nyaachiftan jedhuun nama hidhaman gadhiifna ka jedhu innilleen yeroo jalqabaaf mootummaatti bahe sana karoora akkasii waan qabu akka warri suniin karoora sana keessa nu galchee gannu dhiisuuf waan kana nutti himanii turani. Saniin booda caffeerraa nami lamaa dhufee guyyaa 15f sirna isaan irra jiran sirna mootummaan kun hordofuu abiyootaawii diimokiraasii irra liberaal diimokiraasii irraa gara abiyootaawii diimokiraasiitti akka jijjiiratanii jiran haala dhaabbilee Oromoo dhaabbilee diimokiraatawoo ta'aniif dhaabbilee farra uummataa ta'an eenyu akka ta'e kana nutti nu barsiisuudhaaf ABO'n akkamitti akkatti nama qala jedhanii kaasettiin suniin biyya keessa faca'ee addunyaarra faca'ee deemaa akka irra ture. Kana qabsoon Oromoo eessa jalqabdee akkamitti jalqabdee warri qabsoo Oromoo finiinsee duratti deeme eenyu warri immoo qabsoo Oromoo duubatti harkise eenyu ka jedhu waan kanarratti nu mariisisanii. Kanarratti wal afaan dhaabannee kaasettii sanallee akka nu agarsiifnee dura dhaabbannee ofirraa cufsiifne. Saniin booda isaan bilisaa miti nama biraa ka afaan Oromoo beeku nama Tigreettu bira ta'a nuti hin beekne namicha. Akka uummanni Oromoo misoomaa jiru akka uummanni Oromoo mirga isaa argatee jira biyyi isaa irra xabbaa ta'ee akka jiru karaa nagaatiin qabsaa'aa akka jiran kana nutti himan. Ragaan ammoo waliin taa'u sana fudhannee itti kaafne itti himne jechuudha. Yoo isinuu mataan keessan bilisa taatan maaliif abaluu as taa'ee isin caqasaa inni dhimma Oromoo irraa maal godha isin nu barsiisuu hin dandeettanii. Lammaffaa Oromoo eega taatan yeroo ABO'n nama qala jettan kana siyaasa keessan babal'ifachuuf addunyaa guutuu garsiiftanii Oromoo maqaa balleessaa jirtan immoo maqaa Oromoo tolchaa jirtan. Siyaasni isin immoo Oromoo qala jechaa alagaa barsiiftan isin irratti maal fidaa jira? Isin qaama Oromootii miti yoo Oromummaan isinitti dhagame kana maa gootan? Mormii kana kaasuudhaan kaasettiin kunillee akka addaan citu goone maayyii sagantaa isaanii sagantaa kennaa kabiraa itti fufnaa kana isinirraa dhaabna jedhanii sagantaa barbaadan san nutti qaraanii fixatanii. Dheeressa gama goolabuutti deemaa jirraa baay'ee hojii naasofnee wantoota hedduu taateewwan baay'ee waan sirra gaanii fi ilmaan Oromoo irra gaan hedduu wantoota nama akkaan gaddisiisuu fi qalbii namaa cabsu kaaftee jirta. Yeroo manneen hidhaa biyyattii kana keessatti hidhamaa turtee fi dararamaa turtee manneen hidhaa hedduu keessa qaxxaamurtee jetteetti akka caarraa ta'ee obbo Nadhii Gammadaa waa quba qabda. Gaafileen gurguddaan ka'aa jiru Oromoo keessa kana waan ta'eef. Jaalladhiin bakkoota miseensonni waraanaa namoonni bakka adda addaatii qabaman kun itti hidhaman kanatti hin hidhamne. Aga ammaatti namoonni hidhaa waliin turre bakka garagaraatti hidhamnee mana hidhaa biyya sana keessa jiru keessa namni waliin qunnamne hin jiru. Maaliifi sababa riifarii adda addaatiin namni dhufaa kutaalee hundarraa namni amala argate jechuun badii inni hojjete kana waliin barbaaduuf jecha nama siyaasaa adda addaa hojjete walitti fiduu nama maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhame kana bakka biraatirraa yoo kaaba shawaatitti namni tokko hidhamee jiraate fuudhanii gara kibbaa kana gadi fiduu nama gara argate kibbaa Oromiyaa kanatti qabame yoo jiraate fidanii gara walakkeessaa kana fiduu nama lixa Oromiyaatitti maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabame fidan gara Finfinnee kana qormaata gara garaa irratti geggeessuuf fidu. Namni kun hundinuu bakkoota adda addaarraa yeroo walitti dhufu nama achitti arge kan miidhaan adda addaarra gahaa jiru kan achitti ukkaamamee dhokfamee achi jiru inuma dubbataa garuu immoo nama jaalnadhii argineerra jedhu argeellee hin beeku dhageellee hin beeku. Maaliifii nama kana namatti akka hin dhiyeessineen shakkii qaba.
akkasuma isaa fi jaal Addeessaa Gadaatii fi jaal Baqqalaa Daawwanoo jira akkasuma namoonni biraallee baay'ee jira. Namoota kana tokkolleeyyuu bakka amma namoota itti hiitu kanatti hiitee hin jirtu. Namni seenaa akkasii jechuun nutti hime hin jiru. Jaalnadhiin bakkuma dho'isaa keessattuu mootummaa keessaa qaamni ol'aanu kan akka mallas kan akka damee tikaa ol'aanaan biyya kana warri hoogganan beekan yoo ta'e malee namoonni miseensota taraa ta'an yookaan poolisii taraa ta'an yookaan qondaalonni achii gadiituun beekan natti hin fakkaatu. Garuu deebiin kiyya arginee hin beeknu dhageenye illee hin beeknu hagammaatti. Gabaabatti gara dhumaarra wanni si gaafadhu qabsoo Oromootiif kaleessa manaa baatee imalaaf rakkoolee gurguddaa keessa qaxxaamurtee miidhaaf dararaan hagana hin jedhamne himuunuu afaaniinuu baay'ee namatti ulfaatuu fi baay'inaan akka ammatti nuu himteetti qaamni kee mana hidhaa keessatti sirraa muramee osoo ati argitu saree fi adurreedhaan nyaatamuu mana hidhaa keessatti nyaata gahaa dhabuu yaala dhabuu dararmiinsa gocha ilmi namaa silaa walirratti raawwata jedhamee hin raawwatamne sirratti raawwatamuu nuu himuu keetiin wal qabatee dirree qabsootiin manaa baatee qaamni kee har'a yoo si biraa hafee qaama hir'uu taatu wanti si gaabbisiisuuf wanti si gaddisiisu wanni irraa gaabbitu jira duubayyoo deebitee ilaaltu. Bara gabrummaa fi qabsoo bilisummaatti deemaa turte kana keessatti yeroon baay'ee na gaddisiises jira. Yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo warraaqsi aadaa warraaqsaa keessatti warraaqsi bu'aacee hedduu qaba. Daandii mammarama bu'aacee hedduu keessa darba. Dhabame fakkaatee deebi'ee ka'a jechuudha. Baroota bara 2009 bara 1999 booda qabsoon Oromoo laaffataa turtee fi haga bara 2012-13 kana keessa dhugaa keessattuu sadarkaa abdii kutannaa irra ga'ee ture. Maaliif yoo jette yerootti seenaan qabsoo Oromoo abaaramaa ture, yerootti qabsaa'onni Oromoo tuffatamuu, jibbamuu, balaaleffatamuu akka namaatitti osoo hin taane akka bineensaatti muka keessa wanni galtaniifu isin akka bineensaatti namarraa baatanii galtan namaan jedhan malee namoonni hubannaa hin qabne tokko tokko maqaa qabsoo Oromoo gurraattessanii seenaa qabsaa'ota Oromoo gurraattessanii uummanni Oromoo immoo diigame sadarkaa dhumaatirra ga'ee wal nyaataa ture jechuudha. Yeroo sana keessatti wareegamni jaallan waliin qabsoof baane dirree sanatti nurraa hafan kafalan. Kan achitti isaan lubbuu isaanii gatii kafalanii achitti nurraa hafan. Kan nuti immoo lubbuun hafnee har'a addunyaa tana gubbaarratti uummata silaa qabsoofnee fi biratti kabajaa argannu. Isaaf jecha wareegama kafalle dhiiga keenya jiksine biratti kabajaa arganna jennee eegnu biratti hagana salphanne jaallanummaan sun yoo nu dhagaan maan nuun jedhanii nuti har'a argite dhiiga isaanii san kaafnee bilisoofnu hafnaan nutiin hafneeyyuu salphina keessa seennee sadarkaa jedhu irra ga'ee ture. Garuu immoo amma maaltu sitti dhagama yoo jette gammachuu guddaan natti dhagama. Gammachuun natti dhagamu suni qabsoo bara dukkanaa keessatti jaallan nu dura qabsoo kana qabsoon uummata Oromoo qabsoo dhawaataan godhamte. Jaallan nu dura qabsoo kana jalqaban dhawaataan qabsoo kana uummata keenya dabarsan nam tokkeedhaan gaafa qabsoo kana jalqaban wareegama haganan jedhamne kafalanii uummata isaanii duratti fannifamanii uummata isaanii duratti salphatanii xiqqaatanii namummaa bahanii turan. Nuti haga tokko bosona seennee diina Oromoo bakka uummanni Oromoo cinaa cinaan naannoon dammaqe keessatti qabsoo geggeessuudhaan haga tokko ofillee garree uummata keenyallee garree turre. Bara dukkanaa san keessaa baanee bara eenyummaa Oromoo qofaaf qabsoo goonu san keessaa baanee uummanni Oromoo, dargaggoonni Oromoo, barattoonni Oromoo, shamarranii fi qeerroon uf baranii
bu'aa qabsoo ilmaan Oromoo wareegamtoota sanaatiin qabsoo kana jenereeshiniin haaraa kun dhaloonni haaraa qubee kuniin sadarkaa kanatti ifatti baasanii qabsoo Oromoo sadarkaa biyya sana keessatti Oromoon abbaa aangoo biyya sanaa ta'u sadarkaa sanatti fiduun hooggana isa hoogganu uf keessaa baasuun qaama mootummaan sun ijaaratee uummata Oromoo ittiin gabroomsuuf tolfate amansiisanii qaama qabsoo Oromoo godhanii as deebisuun bu'aa qabsoo kennaa waan ta'eef wareegama kennaa waan ta'eef gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Abdii illee qaba. Bilisummaan Oromoo karaan ittiin dhufullee kana ta'uu ifa naa ta'ee jira jechuudha. Dheeressaa roobaa imala hedduu keessa qaxxaamurtee akkasumas haga sadarkaa lolee lolchiisuu keessa bira dabartee wareegama guddaa qabsoo Oromootiif har'a sadarkaa kan akka geettuuf wareegamatti kafaltee fi akkasumas turtiiwwan mana hidhaa keessatti rakkoolee si mudataniif qarree du'arraa deebitee har'a lubbuun jiraattee dhaamsaaf ergaa kana dabarfachuu rakkinnaaf dararaa uummata Oromoo irra gahe carraa kana fayyadamtee OMN irratti ergaa dhiyeessuu keetii fi akkasumas irra deebi'uudhaan bagga Rabbi lubbuu si jiraachisee kanallee si garsiisee jedha. Seenaan kee barbaraan haa jiraatu. Ulfaadhu galatoom. Fayyaa taasisillee warri OMNs uummata Oromootiif gurra taatanii ija taatanii wareegama Oromoo injifannoo Oromoo labsitanii addunyaa tanarraan geettanii sadarkaa kanaan geettanii seenaa qabsaa'ota Oromoo gabbaasuu keessaniif maqaa qabsaa'ota Oromoo kan wareegamanii fi kan har'a jiraniitiin illee guddaan isin galatoomfadhaa. Ulfaadhaa. Tole galatoomii egaa akkuma jalqaba kaasetti deebi'uudhaan qaama kee cinaa biyya Oromiyaatiif jecha saba Oromoof jecha awwaaltee har'a qaama hir'uu taatee jiraachuun kee uummata Oromootiif gaachana guddaadha. Kun sitti hin dhagaamanii qabsoon Oromoo ati kaleessa ifaajee bakkaan gahuudhaaf jaallan kee wajjin tattaafachaa jirte wareegamaa turte har'a karoora qabatte fakkaatti. Egaa Oromoo wareegamuuf lubbuun darbuunis waan jiruuf qaama keessirraa hir'ateef gaddi sitti hin dhagaamanii ulfaadhu jajabaadhu. Galatoom. Hayyee daawwattoota keenya waraana bilisummaa Oromoo duraanii dheeressaa roobaa wajjin turtiin qabsoo keessa turee fi akkasumas sadarkaa amma sochiin qeerroodhaa itti wareegamanii asiin gan ilaalchisuudhaan haala seenaa isaatii fi akkasumas wareegama olaanaa uummanni Oromoo itti kafalaa tureef hidhamtoota manneen hidhaa keessatti dararamaa turaniif gochaa mootummaa wayyaanee yookaan loltoonni wayyaanee ilmaan Oromoo irraa fi akkasumas ilmaan sabaaf sablammoota biyyattii irraan dhaqqabsiisaa turan bal'inaan kan mari'annee kana fakkaata. Isinis daawwachuu keessaniif galatooma. Horaa bulaa.